Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Baga nagaan gara ONN dhuftan isiniin jedha. Maqaan koo Aan Salamoon Namarraatiin jedha kan qopheessee isinii dhiyeessu akkasumas obboloota nama afur immoo of duukaatiin qaba. Isaanis ol isin barsiisaa utuun gara isaaniitiin ce'in garuu qabxii har'a irratti haasa'uu dhufneen ol isin barsiisa. Inni jalqabaa har'a naannoo Oromiyaa keessatti naannoo Oromaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti warri qoomoodhaan Amaara ta'an yookiin immoo nafxanyaa yoo jennu nuti nafxanyummaadhaan hin boonne jechuudhaan meeshaa garaagarii ijaarrachuudhaan ol ijaaruudhaan ol jajjabeessuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti lafuma Oromoo irratti Oromoo ajjeesaa lolaa lafarraa buqqisaati jiran. Jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti waraana naannoo Oromiyaa keessatti yakka naannoo Oromiyaa keessatti akka inni dalagamuu fi dhiibbaa gochaatii yeroo isaan argaman ilaalla jechaadha. Kun uummata keenya akkamittiin dhiibee gara kamitti nu geessutti adeema. Naannoo siyaasa biyyattii sana siyaasa biyya Itoophiyaa jedhamu sana garamitti geessuudhaaf adeema. Namoonni baay'een illee artiikil 39 akka nu gaafatamu kan jedhan gaaffii garaagarii ni ka'a. Kun dhiibee biyyattii sana adeemamoo maalitti adeemaa jirra kan jedhu obboloota wajjin olii dhiyeessina. Inni lammataa waa'ee filannooti. Filannoon as dhufaa jira. Dhaaboleen siyaasaa keessaayyuu adda bilisummaa Oromoo Jaalle Daawud Ibsaadhaan hoogganamu eeyyama argatanii jiranii filannoo kanarratti maaltu ta'uu qaba akkamitti adeemuu qaba kan jedhu irratti yaadas ol jijjiirraa jira. Kan biraan inni sadaffaan amma EPRDF walgahii isaanii geggeessaa jiru tokko ta'uudhaaf geggeessaati jiru. Implikeeshinii isaan tokko ta'uu suni OPDO irratti impaaktii inni qabu maali? Siyaasa Oromoo irratti immoo keessaa'uu caffee Oromiyaa bulchuu irratti maal fakkaata? Akkasumas immoo gaaddisa Oromiyaa jedhamee isa dhaabbate sana keessatti kana booddee rooliin isaanii maal fakkaatas jedhu mee yaada obboloota kootii waliin dhaggeeffannaa isinis akkasiin wajjin turtan abdii guddaan qabaa. Baga nagaan jiraattanii baga nagaan dhuftanii isiin jedha nu wajjin turaa. Baga nagaan dhuftan obboloota koo. Baga nagaan jiraatte obbo Salomoonatis. Baay'ee galatoota. Tole egaa isaanii obbo Jireenyaa Ganamoo obbo Jireenyaan guddataa as Torontoo irraatii nu wajjin argamu. Obbo Jamaal Ganamoo immoo Minnesota irraatii. Dr. Insarmuu immoo ol barsiisuu yeroo baay'ee argitaniitu sagantaa magaalaa irratti kanaaf hundumti keessanii jirtu baga nagaan dhuftanii isiin jedha nu wajjin turaa. Tole egaa mee Dr. Insarmuu irraatiin jalqaba. Dr. Insarmuu akkuma amma hordofaa jirtu miidiyaa hordofaa jirtutti argita. Gidduu kana keessumaatii naannoo Yuunivarsiitii Waldiyaatti kan ta'e argiteetta. Baardaarittis wanta ta'aa jiru. Yeroo darbees sababa wajjin walitti qabatee Adaamaatti wanta ta'aa ture argiteetta. Naannoo Oromoo ijoollee Oromoo meeqatu dhume lafuma Oromoo irratti ta'e kun jecha. Oromootu biyya isaanii dhaqee isaan lole otoo hin ta'in dachee Oromoo irratti kan inni ta'e. Qabeenyaa isaanii, mana isaanii, galbala isaanii irratti. Haala sana keessatti Oromoon yeroo baay'ee illee gaafa sana kan inni ka'e mootummaa irratti mormii kaase malee jara kana irratti mormii tokko iyyuu hin kaasne. Isaan garuu sababa eeggachuudhaan ol ijaaranii waan qophaa'anii jiranii fi uummata irratti ka'anii uummati baay'een dhumeera jecha. Ammallee haalli biyya sana keessaa gara tokkotti deemaa jiru. Dhaaboleen siyaasaa warra naannoo Amaaraas yeroo baay'ee waa'ee jibbiinsa Oromooti naannoo Oromiyaati kan isaan kaasanii. Dhaabii siyaasa Oromoo immoo keessaayyuu kan Oromiyaa bushaa jiru OPDO'n amma yeroo ammaa yeroo wanti tokko ta'u ejjennoo jabaadhaan ka'anii uummata kana deeggaranii uummata kana ittisuu irratti hin jiranii. Meeseejii yookiin immoo ergaa jabaa ergaatiin jiranii kun immoo uummata keenya baay'ee rifaasisee jira. Kanaaf akka isaaniitti ijaaramee illee qabeenyaa illee qawwee qabatee yookiin meeshaa waraanaa qabatee hin jiru uummati keenya. Mee walumaa galatti akkamitti alaalta akkamitti garamitti deemaa jira biyyi sun amma itti yaadda? Ilaa biyyi suni garamitti deemaa jira yoo jenne ilaalla ta'e mee baruma mootummaan Haile Sillaasee sababiin guddaan tokko ittiin kufee beela ture, beela uummataati ture, nama 300,000 beela jedhamee mootummaan suni kufee dargiin dhufe dargiin gaafa dhufu nama miliyoona 3 beela argite hammam akka ol dabalaa deeme jechuudha. Bara wayyaaniin dhufe immoo nama miliyoona 26 jedhame. Amma immoo akkasumatti irra dabalee baay'ee dabalee deemaa jira jechuudha. Garamitti deemnaa inni jedhu suni namni baay'achaa deemaa teknooloojiin isa guddachaa deemu silaa har'a sangaan qotaa namni gatiitti looniitiin qotaa sana keessa darbee namni nyaata illee ofiin gochuu hin dandeenye nyaataan illee of danda'uu hin dandeenye namni keenya biyyi suni bara baraan gara dhumaatiitti deemaa jechuudha.
Amma haala indikeetariin jiru kuni rakkinni biyya sana keessa jiru suni rakkina genocidii, rakkina ethnic cleansing kan mandura yoo argaa turreerraa murderous genocidii gara ta'utti gara achitti deemaa jira, atrocity akkasitti deemaa jiru, precursoroonni tokko jiru jechuudha. Indikeetoroonni tokko jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota hiriira nagaa bahan mootummaa irratti gaaffii qaban namni dhuunfaan tokko maaliif baata jedhee irratti dhagaa darbachuun, qawwee dhukaasuun, ajjeesuun, madeessuun sirrii miti. Mootummaa sanatu nagaa buusa, mootummaa sanatu nagaa eegduudha, mootummaa sanatu aangootti qaba biyya sana keessatti. Private citizeniin tokko nam tokko ka'ee maaliif hiriira baata jedhee wanni jiru. Garuu dubbiin kun sababii qaba. Isa dura miidiyaa irratti miidiyaa karaa adda addaa Oromoo maqaa xureessaa turan jechuudha. Namootuma Oromoo keessaa bahan, aktivistoota Oromoo, hayyoota Oromoo sababii adda addaan kaasaniitu maqaa xureessu turan. Kuni maalidhaa? Justify gochuu yoo ajjeesne sirriidha akka jedhamaniif. Amma fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltu ta'e uniformity qaba, similarity qaba. Similaritiin kun naannoo Oromiyaa keessatti, naannoo Qimaantii keessatti, naannoo Agawuu keessatti waan organized ta'e tokkotu jira. Patternii qaba argite. Patterniin suni Wallaggattis dhaqee yoo sana ta'e, Gujiittis naannoo Gujii, naannoo Booranaattis yoo akkas ta'e, naannoo Hararittis baha Oromiyaa keessatti nama buqqisuudhaan, nama ajjeesuudhaan sistemni suni systematically waan tokko yoo ta'e Qimaantii uummata Qimaantii irra inni ga'e, uummata Agawuu irras inni ga'e kunis systematically yoo akka tokkotti deema ta'e waan repetitionii waan qabuufi patternii tokko yoo qabaata ta'e maal ta'a inni sun organized crime jira jechuudha. Waan organized ta'e tokko jira jechuudha. Maaliifi naannoon kun hundinuu single actor ta'e akka waan tokkotti akka nama tokkotti hojjechuu hin danda'u jechuudha. Nama tokkodha namni waa tokko similarly repeat gochuu danda'u. Otherwise yoo groupii ta'e waan humna qabu tokkoo fi waan organized ta'e tokko keessa jira jechuudha. Maalinni interestiin isaanii maaliif akkas godhanii yoo jennee ilaalle Oromoon mirga isaa isa gaafatu sana dhaabuu qabaadha. Karaa kam dhaabnaa inni jedhu mootummaan yoo sodaatu uummata duubaan itti erguu barbaada argite. Uummataaf uummatatu wal lola jechuun salphaadha. Ethnic conflictidha. Inumaayyuu argitaniitti yoo ta'e gara amantiitti lola amantiitti harkisuu barbaada. Gara lola uummata wajjiniin uummatatu ethnic conflict dhalate jedhanii isa sanatti qabachuu barbaadu jechuudha. Keezii sana therefore Oromoo ajjeesuun sababii akka godhatuuf kanaan dura isaan tokkummaa Itoophiyaa dimokiraasii didanii abiyootii fudhachuu didanii maal gochuu didanii sababii adda addaan dhiyeessan suni amma dhumachaa dhufeera. Amma waan isaan godhan egaa conflict ethnic conflict tuqay jedhanii nama uummata wajjiniin walitti buusanii sanaan wanni gochuu barbaadu. Kanadha dubbiin jiru. Talaga galatoomi Dr. Insamumee gara Jamaalin dhufa. Jamaal Obbo Jamaal akkamittiin ilaaltatti? Adeemsi isaanii kuni akka Oromoon aariidhaan ka'e Oromoo ajjeesuu irratti Oromoo gargara miidiyaa isaanii jala jalqabee jechaadha. Miidiyaa fakkeenyaaf miidiyaan garaagaraa amma isaatiin hin dhaabbatte irraa jalqabee sooshaal miidiyaa isaanii irraa jalqabee Oromoo irratti kan inni 100% bobba'ee jiru jechaadha. Oromoon garuu obsaan darbaa jira. Hayyoota isaa dhaggeeffataa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaas galeessa ta'u gaariisa ta'u dhaggeeffataa adeemaati jira jechaadha. Oromoon kan inni obsaan deemaati jira. Amma kan isaan adeemaati jiranii haala kanaan Oromoon aariidhaan ka'ee tarkaanfii yeroo fudhatu biyyattii naannoo Oromiyaa kana keessatti naannoo lolaa gochuudhaaf adeeman jechaadha fakkaata. Akkamitti ilaaltame? Baay'ee galatoomi. Rakkoon kun egaa gadi fagoodha dhugaa dubbachuudhaaf akka inni ilaalutti waan gubbaan jiru miti. Akeekni humnoota jeequmsa uumuuf deemu kun ifaan ifatti akkuma jette Oromiyaan uummata Oromootiif hin mallee
Oromiyaa waan jedhamu kana kan uumes kan uummata Oromoos badhaase lafa guddoo sana saba kanaa kan keenya TPLF. TPLFin gaafa aangoo irraa dhabamsiifnee deebifnee Oromiyaas balleessinee afaan Oromoo amma afaan barnoota ta'e kanas hundas balleessinee federeeshinii waan jedhu kana hundumas balleessinee Itoophiyaa guddittii Itoophiyaa kaleessa Itoophiyaa nugusoonni irratti beekaman san deebisnee ijaarra ka jedhu kun karaa Oromoo waggaa 27-80 dabre kana warri humnoota naftanyaa irratti hojjetaa turani. Inni kun immoo gadi fageenyaan rakkoon bakkeen irraa madditu hanga har'aas mirgi sabootaa sabaaf sablammoota biyya san keessatti kabajamuu wanni hin danda'amiif akeeka gaafa Itoophiyaan irraa uumamtee santuu hanga har'aatu hojii irra oolaa jira jechaadha. Gaafa Minilik irraa jalqabee wanni deemaa jiru aadaa saba tokkoo, olaantummaa saba tokkoo, ilaalcha saba tokkoo, fedhii saba tokkoo, fedhii hawaasa tokkootu hagammaattu deemaa jira. Jeequmsa ammaa kanaatiif illee isatu sababaa ta'e maaliif sabaaf sablammoonni biroo nutis nama aadaa qabnaa, seenaa qabnaa, biyya qabnaa ofiin of bulchuu dandeenya, aadaa keenya guddifachuu dandeenya, seenaa keenya guddifachuu dandeenya gaafa isaan jedhan lakki hin ta'u waggaa 150 yookaan immoo waggaa 3000 guutuu nuti bulchaa turre afaan illee baafatanis yeroo isaan jedhantu jira jechaadha. Abbootiin keenya abbootii keessan caalu turanii abbootiin keessan nu jalatti bulan har'as isinis nu jalatti bultuu nuti abbootii keenyan hanqannu isinis abbootii keessan hin caaltanii waalikiin yookaan ammoo tuyyuu sadarkaan ilmi namaa ittiin madaalamuyyuu kan keenya saba akkana jedhamuun madaalama kan jedhu kana oofaa jiru. So walqixxummaa diddaatu jira jechaadha. Walqixxummaa diddaa jireenya saboota biraa dhugoonfachuu diddaatu jira. Yoo walqixxummaan kan dhufu taate aangoo nuti kaleessa qabaachaa turre san qabeenya nuti kaleessa itti fayyadamaa turre san bu'aa sarviisii diinagdeetii kan birootillee kan itti argataa turre san saboonni biraan wajjin qoodamuu deemu waan ta'eef inni kun baduu qaba. Isa kana fideetiin rakkoo kana kanutti wayyaaneedha. Wayyaanee amma aangoo irraa qaarsinee irraa warra ammootuyyii wayyaaneen bittilattee of jala oofte kan Amaara keessaayis dhufe kan Oromoo keessaayis madde kan akkasuma saboota kibbaa keessaa saboota biroo keessaallee madde isaan immoo mataa isaanii walitti qabnee yaabbannee nuti oofuu danda'a nuun malaa impaayeratti sana bulchuun kan jedhu wanni kun deemaa ture waggaa 25 waggaa 27 darbe kana qabsoo Oromootiin wayyaanee achi uummanni keenya ari'ee naannawa Maqaleetti galchee jennaan bakka bu'aa agartee yaada kana Oromoo keessaa argatanii Dr. Abiyyiin jechaadha. Dr. Abiyyi yaada isaan waggaa 27 irratti qabsaa'aa turan kana fidee dhufe uummanni keenya mootu namni kun nama Oromoo waan ta'eef lakki jijjiirama Oromoo kana fudhatee nuu deema kan jedhu abdii godhate garuu abdiin uummanni keenya godhate sun duwwaadhaan baay'ifame jechaadha. Duwwaa ta'e jechaadha. So hawwii humni naftanyaa kun oofaa ture galma Minilik eegaseeneen booda waan inni godhaa ture uummanni keenya martuu quba qaba. Amma rakkoo uummatoota walitti buusuuf deemamu kanallee kana keessa karoora kana keessa jira jechaadha. Federeeshiniin kun hojjechuu hin danda'u. Federeeshiniin sabaaf sablammoota irratti hundaa'e kan namni martuu ofiin of bulchee waliinis haa bulu jedhu kun hin hojjetu. Jechuu ragaa qabatamaadhaan argisiisuu barbaanna waan jedhu kana qaban jechaadha. Kan ammoo Dr. Abiyyi akkuma isin quba qabdan komishinaa daangaadhaa fi eenyummaa qoratu kan jedhu heeraan ala caasaa akkasiis uumee isa saniif immoo input ragaa waan ta'uu danda'u waan agartee federeeshinii kana isa diigsisuu danda'u karooraan irratti dalagaa jiran jechaadha isaa fi humni naftanyaa. Kun immoo tuyyu karoorri kun maalinni naannoo Oromiyaa keessattuu jeequmsa guddaa keessa galchuudhaan kunoo saboonni biroo akkanatti isin irratti dudulanii naannoo Oromiyaa lafa waraanaa ta'uu deemaa jirti. Saboonni biraas ammoo naannoo birootti akkana sababa federeeshinii kanaatti wal fixaa jiru. Komishiniin keenya qoratee wanni inni irra ga'e barattoonni naannoo tokkorraa tokko deemanii barachuu akka hin dandeenye taasisee jira. Magaalaaleen Oromiyaa naannoo waraanaa akka taatu taasisee jira. Qimaanti akka dhumu taasisee jira. Aagaawwan akka ajjeefamu taasisee jira. Sidaamaan sababa kanaan jeequmsa keessa akka seenu taasisee jira. Somaaleen akkas taatee jirti. Affaar akkas ta'eera. Kana hundumaafuu sababaan guddaan dhimma federaalizimii kan agartee sabdaneessa irratti hundaa'e kana kan jedhu kana mirkaneessinee jirra. Dhugaa ragaadha argateerra. Komishiniin kun ragaa kana waan argateef Oromiyaanis diigamuu qabdi. Naannoleen biraatillee diigamanii bifa biraatiin restructure godhuu qabna impaayeratti tanaa kan jedhu kana dubbiin guddaan deemaa jiru. So this is an approach jechaadha. Inputii komishinii saniif ta'u. Komishiniin sun qorannoo guddaa irra gahee ragaa qabatamaan waan uummannis ijaan argu waan uummannis dhagahaa ture isa kana lakkaa'anii boru ganama gadi baasaniitiin kunoo kana qorannee kanarraan geenye irraa. Daangaan eenyummaa irratti hundaa'u, federaalizimiin eenyummaa irratti hundaa'u, sabummaa irratti hundaa'u, kan aadaa saboota haa kabajamu jedhu kun rakkoo guddaa fidee Itoophiyaa amma dura caalaa waraana keessa nu galchee jira. Kanaafuu diiguu qabna kan jedhuuf qophii adeemsisaa turan jechaadha saba amansiisuudha. Kanaaf amma naannoo Amaaraatitti ijoollee Oromoo fixuun, ijoollee Tigree fixuun naannoo Oromoo keessattis immoo sabaaf sablammoota walitti buusanii keessaa fi Oromoo fi Amaara walitti buusanii kana hundumaayyuu kan fide federaalizimii kana jedhanii isa diiguudhaaf karoora hojjetamaa jiru.
kun ammootuyyuu abjuu calqabaatan miniliksan akkamitti itti fufsiifnaa akkamitti uummata wal dhabsiifnee waan barbaannu kana uummanni sodaa keessa seenee bakka sanitti bakka minilikitti deebifna kan jedhu irraa tooftaa kanatu deemaa jira jechaadha. Kun uumama impaayerettiitii fi seenaa isii jireenya isii kana akkamitti bakka sanitti deebifna kan jedhutu walitti hidhamaadha. Kanatti argaan kanan nanti mul'ata. Tolega, galatoome obboleessa keenya. Mee gara obboleessa koo jireenyaatti hin deema. Jireenya amma yeroo teessee ilaaltu haala ammaa kana lamaanuu isaanii obboloonni koo kaasan lamaanuu walitti dabaltee Oromoon waan qophaa'ee qabu hin qabu. Bifa ittiin ofirraa ittisaa jiru hin jiru jechaadha. Qe'ee isaa keessatti rakkinni kun yeroo inni ta'aa jiru, mana isaa keessatti yeroo ajjeechaan irratti gaggeeffamu, yuunivarsiitiilee dhaqanii baratanii akka isaan hin galleef yeroo haalli garaagarii ta'u akkaataa itti ijoollee isaa kanaaf dirmatullee rakkina ta'ee jira jechaadha. Hiriira nagaa innaa ba'anii gadi ba'aniitu yuunivarsiitii keessatti waan tokko hin taane yookiin amma fakkeenyaaf innaa biratti naannoo mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamaan dhaaba siyaasaa isaanii tokko innaa yeroo darbe fudhatee nama martuutu du'e jedhaniitu du'a ijoollee Oromoo xinneessanii yeroo isaan haasa'antu jira jechuudha. Yeroo isaan du'a ijoollee Oromoo xinneessanii haasa'an kana halagaan immoo akkamitti ilaalu. Kanaaf Oromoon qophii qabnaa nuti Oromoon qophii qabaa ofirraa diffendi gochuudhaaf haalli inni ittiin of ijaaraadhaa yaadi Oromoo gara tokkotti luuccaadhaa waliin jiraachisa jedhu sana maal akkamitti ilaaltame? Ani miitu godhe. Gaariidha fayyaa ta'e gaaffii bareedaa kaaste. Obboleessi koo Jamaal bal'inaan waan sababa isaa kaaseera. Bu'uurri isaa kanumadha kan inni kaasedha. Wantichi walqixxummaadhuma diddaadha. Walqixxummaan didamee uummanni Oromoo baroota dheeraadhaa fi cunqursaa jala ture. Bakka bu'uun isaaniidha bulfamaa ture jechuudha. Waan kana didee Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa giddu galeessa otoo hin hafiin qeerroon fincillee warraaqsa guddaa gaggeesse. Humna guddaa qabaachuusaa humna TPLF ijaare sana gaggeessuu danda'u agarsiiseera. Humna guddaa qaba, jabaa qaba. Garuu yeroo hedduu waan isa afaan faajjeessan gidduutti gaafa Oromoon injifatee bakka barbaade sana gahuudhaaf jedhu gidduutti sakaallaa wayii waan isa confuse godhu. Kuni eessarraa dhufaa yoo jette namoota qarruu Oromoo yookiin illiit warra jedhamantu gidduu seena. Tactically waan Oromoo irratti dalagame raawwatameeti jira. Warraaqsi Oromoo dhiibee EPRDF'n jiksee waan Oromoon barbaadu sana bakkaan gahuudhaaf amma qaqqabuu jedhee sanatti warraaqsa Oromoo duubatti deebisuudhaaf shiratu shirame. Kunis maal? Qarruuwwan Oromoo jedhamanii waan Oromoon warraaqsa gaggeessee bakkaan gahachuuf deemu sana obsaa yoo impaayirri kun diigame yookiin immoo TPLF wannoon EPRDF yoo diigame nurratti jiga ni rakkanna balaa keessa seenna. Kanaafi isaanuma keessaa namoota baasnee nu ceesisanii imaanaatti kennine uummanni imaanaatti hin kennine beeki. Namootumatu kana jedhe jennaan Oromoon abdii horatee callisee jechuudha. Oromoon callise jechuun dandeettii ittiin waa ofirraa kaasuu hin qabu jechuu miti. Yeroodha kennaa ture. Wareegama feesisu baasee bakkaan gahachuu ni danda'a. Ammas obsaa suuta jedhaa ittiin bu'iinaa ka jechaa jiru qarruudhumadhaa jechuudha. Obsuun gaarii. Garuu yowwaa lammiin ofii hin ittifamne keessatti yowwaa vaayolensiin gama biraatiin dhufu keessatti Oromoon of ittisuudhaaf mirga guutuu qabaata. Kuni waan uumamaan dhalli namaa tokko qabudha jechuudha. Kanaaf bakka kanatti waan dhimmoota kana sababni ta'ani wanti sababa ta'e ODP'n sababa uummata Oromoo sirnaan wannoo qabaate bakka bu'iinsa Oromoo akka hin taane ka agarsiisedha jechuudha. Otoo uummanni Oromoo sirnaan filee jarri kun uummata Oromoo bakka bu'u taate yoona uummata Oromoof quuqama godhatanii ijoolleen Oromoo gaafa bakka sanatti rakkoo keessa galani furmaata lafa kaa'atti ture jechuudha. Naannoleen biraa kan naannoo Tigraay yowwaa ijoollee isaanii kunuunfatanii fudhatanii agarra. Namoonni
naannoo Amaaraa yoo ijoollee isaanii konkolaataa erganii baafatanii jiran. An Oromoo ODP'n sadarkaa biyyaatti waa bulchaa jirtu biyya bulchaa guutummaatti bulchaa jirti jedhamee yaadamu garuu achuma dhobsaa yoo isin bakka sanaa kaatanii dhuftanii biyyatu tokkummaa biyyaatu diigama jedhaniiti bakkuma sanatti ittisanii wareegamni Oromoo akka daran guddatu gochaa jiru. Kuni garamitti nu geessa yoo jenne Oromootu irra guddaa quurrama kana qabate tarkaanfii hin taanetti deemuu ni danda'a. Tarkaanfiin sun asirratti isin qabaan tokko dhiifama. Isaan kan isaan jechuu barbaadanii biyyattii walii galatti nutu bushaa. Itoophiyaa nutu bushaa waan ta'eef amma innaa nuti react goonee akka sanatti akka warra Tigraay yookiin warra Amaaraa sanatti sochoonee biyyattii bulchuu isa jedhu sana gaaffii jala nu galchaa biyyoo nutu bushaa jiraati obsaan dabarsina kan jedhanii yeroo baay'ee falmiin isaanii Angilii kanarraati. Na laaltu warri ODP akkamitti ilaaltan jechuudha waliin. Isaan akkas jedhu garuu isaan guutummaa Itoophiyaa bulchinan jedhanii qalbiidhumaan yaadumaan fakkeessiidhaafidha malee naannoo Tigraay bulchaa jiran literally ilaallu Tigraay ofidha bulchaa jirti irratti illee aangoon qaban. Namoota seeraan barbaadamanii dhiyeessuu hin dandeenye. Naannoon Amaaraa to'annaa isaanii jalaa bahe. Akka isaan hin barbaannetti yoo lammiileen Oromoo bakka sanatti ajjeefamani han lammii mataasaa ittisuu hin dandeenye. Akkamiin isaaniin bulcha jettee fudhachuudhaa dandeessa. Kanaaf amma ka mootummaan biyya bulchu akka tokkotti akka paartii tokkotti jira jedhanii fudhachuun nama dhibaa jechuudha. Kanaaf biyya bulchina inni jedhan sunillee kijiba. Han isaan irratti roorrisaa jirani warra kibbaa fi Oromiyaadha jechuudha. Akkuma durii sakaan akkuma barootan Haayila Sillaasee fi Minilik kaan lafa gabbaarii fi lafa immoo bilisoometu jira jechuudha. Qaamni gara kaaba naannoo Tigraay fi Amaarri bilisadha. Qawwee hidhachuu danda'a. Lafti hani uummataati jechuudha. Gara kibbaa gaafa deemtu qawwee hidhachuun yakka lafti hankee miti mootummaatu irraa daldalataa jechuudha. So maal jechuudha Oromoon nii fi uummatooti kibbaa humna isaanii agarsiifachuu ni danda'u. Akkamiin agarsiifachuu danda'u? Tokkummaa qabu, baay'ina qabu, waan qabaniin yoo lolani lafa isaanii irratti humni kamiyyuu dhufee isaanii injifachuudhaa hin danda'u jechuudha. Warri hidhatan ni jiru, balaa qaqqabsiisuu ni danda'u. Garuu uummanni hidhate kun baay'inni isaa xiqqoodha. Uummanni hidhate kun hiikkachuu ni danda'a. Ijoolleen keenyi ka dirree jiran illee harka qullaa gara bosonaa bahanii harka kumaatamaan hidhatanii jiran jechuudha. Uummanni lafa isaarra jiru, dachee isaarra jiru, murate yoo ka'e, yoo fincile, yoo jaroota hidhanneerra jedhanii akka durii sanaatti isa deebisuudhaaf barbaadan yoo itti marse nyaatayyuu bishaaniyyuu irraa kutee harka kennachiisuu ni danda'a. Uummanni kun humna guddaa qaba. Humna isaa kana ni beeka. Garuu nama keenyatu bakka sana jira jedhee obsaan eeggachaa ture. Kana booda garuu gaafa obsisaa dhumate tarkaanfii samaayii gaafa fudhatu wanti kun yoo yeroodhaan furmaata hin argatin ijoolleen Oromoo bakka sanatti ajjeefamaa jirtu yoo ajjeechaan kun irraa hin dhaabbatin ijoolleen Oromoo akkuma sabaaf sablammoota kaanii gara qe'ee abbaa isheetti nagaadhaan yoo hin deebihin gara lola waliin yookiin siviil waariitti nu geessuuf deema jechuudha. Kanaafuu mootummaan Oromiyaa nan jira jedhu Oromoo bakka bu'a jedhee bakka sana jiru hatattamaan tarkaanfiilee fudhachuu qabutti jira jechuudha. Nagahummaa ijoollee Oromoo naannoo halagaa keessa jirtu tiksuu eeguu. Yoo nagahummaa isaanii tiksuu hin dandeenye immoo nagaadhaan gara maatii isaanii gara qe'ee isaaniitti deebi'anii naannoo Oromiyaatti bakka barnooti isaanii jirutti ramachiisee akka isaan barnoota isaanii sirnaan fudhatan gochuu. Naannoon biraa kana godha. Oromoon namaa miti. Oromoon lammii lammataati. Biyyoo bulchaa jedhama. Qaamni biyya bulchu akkasiin lammiisaa eeggata kunuunfata sirrii miti jechuudha. Kanaaf har'allee kan kun agarsiisu gabrummaan dur nurra jirtu sun har'allee gatiitti keenya irra jirti jechuudha. Har'allee harka lafa jalaan duubaan
namoota ODP'dhaan micciiranii duubarraan gabrummaa isa durii sana nurra fe'anii nu doorsisanii akka jilbeeffannu qalbii cabnu akka qaamaan cabnu akka durii sanaatti akka deebinuudha qaama barbaadutu jira jechuudha. Kanaaf Oromoon humna ni qaba. Ummatoota kibbaallee humna ni qabu. Humni isaanii lafa isaanii qabeenya isaanii ummata isaanii walitti dhufee waan feesisu gochuu ni danda'a. Abjuu hin jirre abjootu waan jaarraa jahaffaa keessatti jaarraa bara koloniifaa keessatti waan raawwatamedha. Har'allee deebi'anii sun akka raawwatu barbaadu jechuudha. Walqixxummaan namaa har'a beekamaadha. Tolega, itti dhufnaa bal'inaani. Galatoomii obboleessa kiyya. Mee Dr. Isar. Namni hunda walqixa boodatti deebinaa? Itti deebinaa. Tolega, Dr. Isarmu amma haasaa obboleonni koo kaasantu jira. Gaafa obsa fixe amma keessumaatii gara jenosaayidii dhaaba jenosaayidii keessa kanatti jirtu. Waan hoogganaa jiru amma si'a dhaaba kana keessanii gara fuulduraatti deemsaa jirtu jechaadha. Haala jiru kana gara amantiitti geessuu yaadu karaa tokkoon hin ilaaltu. Karaa hundumaatiin angilii hundumaatiin yaadaa jiru jechaadha. Karaa yookiin warra dabareedinu jechuu yookiin Oromoo gara gosummaatti geessuu yookiin gara amantiitti geessuudhaaniti jeeqaati jiran jechaadha. Obsi amma obboloonni koo kaasan kuni obsa kana gaafa fixate Oromooni lolatti ofirraa diffeenti gochuu hin dhufachaadha. Sadarkaa sanarra ga'eennaan Oromoo gara kamitti geessuutu danda'a wanti kun Oromoos haa ta'u sabaaf sablammii kan biraas haa ta'u gara ija jenosaayidii kanaanii dhumaatii fiduu hin danda'u. Oromoon utuu sadarkaa sanarra hin ga'in akkam gochuutu maal gochuutu irra jira itti yaadame kabitu laata? Jenosaayidiin haaldureen tokko mul'achaa jira. Indikeetaroonni tokko mul'achaa jiru. Ta'uus ta'uu dhiisuus hin danda'a. Garuu garri caaluunsaa waan tokko akka achi as deemuu danda'u waan agarsiisu tokko jira. Amma fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle dura dabarsanii miidiyaadhaan hawaasa tokko maqaa balleessuu akka nama duuti maluu fi akka baduu malu akka ajjeefamuu malu akka isaan tokkummaa Itoophiyaa jibban akka isaan baandiraa Itoophiyaa jibban akka isaan amantii Itoophiyaa jibban akka isaan wanni godhan kana godhani jedhanii bataskaana guban jedhu. Kaan immoo humaayyuu dhaqanii sobanii masgiida gubanii isaantu gubeeffaa jedhu. Argite? Kuni maalidhaa akka lolli suni hawaasaa fi hawaasa gidduutti ta'ee jedhanii sababa kennuu barbaachisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf baha Oromiyaa keessatti namni hedduun miiliyoonaa ol buqqa'eera. Eenyutu buqqisaa ture? Sumaalee liyyuu haayiliidha akkas godhe. Sumaaleen wannin suni milishaan suni militant forsiin suni maal godheera payroolii mootummaarraa kaffalamaafi. Ajaja mootummaarraan jala jira jechuudha. Payroolii mootummaarra taa'ee uummatatti dhukaasee uummata fixee uummata buqqisee nam tokko itti gaafatamin jiru. Abdii illee qofaatu fidhame aangoorraa bu'e malee namni nama hamma kana fixe nam tokko itti gaafatamu. Moyaaleetti akka kana. Karaa Gujii karaa Geedoo akka kana. Namoota karaa Gumuz akka kana. Warra Gumuziin hidhachiisanii Oromoo irratti. Ufuma isaanii immoo ammammoo dhaqanii warra Gumuziin uummata jaarsaaf jaartii hamma kana fixaniiru. Kuni waan agarsiisu suni gara jenosaayidiitti geessa. Jenosaayidiin jalqabame jennaan garamitti akka deemaa nama meeqatu dhumaa inni jedhu haala fokkata baay'ee waan badaadha. Akkamiin ofirraa dhaabuu dandahamaa inni jedhudha inni guddaan. Tokko jenosaayidii humnaan ofirraa dhaabda. Adults way yoo konfliktiin tokko keessa galte konfliktii sana ofirraa dhowwuu fi yoo kadhatte yoo baqatte ittuu ofitti jabeessita akka amma liidaroonni keenyi godhan kanatti
akka mootummaan naannoo Oromiyaa godhu kanatti akka Dr. Abiy faa godhan kanatti hinumaayyuu itti baay'isa malee hin dhaabu miti. Yoo dhufe konfrontii goota at equal level konfrontii gochuu sirra jira. Yoo akkas goote conflict resolutioning, that is the best way of confronting that problem jechuudha. Maaliif kuni yoo baqatta ta'e hundinuu sareenus waliin ceeti jechuudha yoo ati hin baqatta ta'e. Kuni hin ta'u. Lammaffaa hammanuu danda'ametti barsiisuu qabnaa mirga dhala namaa tuquun irra hin jiru. Filannoo irrattis eeguu irra jira. Abbaan jaalate fedhu tii paartii jedhee dhaabbatu waan fe'ee jedhee dhaabbatu mirga namaa tuquun sirrii miti jennee itti muutu qabna. Mootummaanis achi keessatti tapha inni taphachuu danda'u, shoora inni taphachuu danda'u itti mamuu qaba. Hamma dandeenyetti uummata keenya barsiisuu empower gochuu danda'utu nurra jira jechuudha. Kana yoo ittiin uummanni keenya ka'ee qophaa'ee ofirraa dhorka jechuudha. Biyya sana keessatti haala adda addaatu dhalateera ture. Haalli adda addaa inni tokko akka inni qawwee hidhatu godhameera. Uummanni bal'aadhaan qawwee raamsamaa fi jira. Jibbinsa bal'inaan labsaa jiru. Fakkeenyaaf Baahir Daar ta'anii wannin aanolee maaliif achirra dhaabdanii jedhaniiti. Siidaa aanolee keessa jiru Baahir Daar keessa taa'etu maali siidaan suni amma achitti akkasiin balleessitan barbaanna diiguu qabdu jedhee achi dhaaddata argite. Qawween hidhatameera daangaa tokko malee propagandaan suni mootummaan dhumti naannoo Amaaraallee akkasitti himachaa jira jechuudha. Isaaniin itti nurra jira. So amma dhiifamaa isaanii haasa'anii amma yeroo dhaabii keessanii society watching suni indikeetoriin jira taanaan ragaadhaan fakkeenyaaf amma karaa miidiyaa naa fudhatte miidiyaan isaanii biyya alaa kana jiraate sooshaal miidiyaadhaanis miidiyaa karaa televezyiiniitiinis yeroo isaan godhan argita jechaadha. Gara yeroo isaan indikeetorii kana qabaatanii sabaaf sablammii walitti naquudhaaf adeeman kuni utuu wanti kun hin ta'in akka dhaaba keessanitti jarreen kana gara seeraatti dhiyeessuudhaaf adaba akka isaan godhatan gochuu hin danda'ama wanti yaaltan jira ta'ee yaadda. Jarree kana maalidha haalli genosaayidii maaltu jira jurisdikshinii adda addaa keessa jira. International crime jedhamee fudhatameera United Nations biyyoota hedduu irratti fudhatamee United Nations genocide atrocious crime waan ta'eef uummata irratti biyya lafaa irratti dhorkaadha jedhamee yoo warri akkas godhan yoo jiraate gaaffiitti jala galuutu irra jira kan jedhutu jira. Gaaffii sana jala kan galchu dura mootummaan biyya sanaa isatu dura yaaluu qabaa. Yoo isaan yaalanii ta'uu dadhabe international interference jiraachuutu irra jira waan jedhuudhaan isaan kaaniif. Ammoo tokko kanadha. Lammaffaa dura biyya sanatu waan kun biyya koo sodaachisaa jira. Rakkina tu jira jedhee inni mataansa tarkaanfii fudhate uummata sana tasgabbeessuu qaba jechuudha. Otoo hin dhufiin dura dabarsee barsiise haa ta'u uummata amansiise haa ta'u uummata walitti araarse haa ta'u isa sana dhaabuu qaba jechuudha. Yoo isa dadhabe yoo isa dideedha international community achi keessa galee yookaan gara humnaatti hangeessu jechuudha. Innuu qawwee barbaachisa jechuudha gaafa sana. Gaafa sana nama genocide gochaa jiru akkasidha. Inni waan biraa inni nu rakkisu warri miidiyaadhaan maqaa balleessan kuni konfliktii akka inni dhalatu akka uummata gidduutti lolli ka'u haa jajjabeessanii malee boru kana gochuuf deemu jennee yakka banuu hin dandeenyu yookaan himachuu hin dandeenyu. Boruma geenyeeti yoo isaan kana godhan kunoo kaleessa kana godhaniiru evidensiinsaa kanadha. Har'ammoo kana godhani jennee himanna malee boru kana gochuuf jedhanii deemanii jennee himachuu hin dandeenyu. Garuu uummata keenya waan kuni gara sanatti nu deemsisuu danda'a. Waan suni gara sana achi gara dhumaatii namaatti nu geessuu danda'a. Of eeggadhaa jennee barsiisuun dirqama keenyadha. Kanaaf dhaabbanne iyyuu. Tolega hedduu galatoomne poolisa kiyya baay'ee waan baay'ee barraa jirra. Uummati keenyas kanarraa wanni akka gaafatan abdiin qaba. Mee ajandaa isa lammataatti dabarra. Mee poolisa kun Jamaalitti hin deema. Waa'ee filannooti.
filannooni waa'ee naannoo Oromiyaa keessatti kun amma fakkeenyaaf dhiyaataa jira jechaadha. Ji'oota dheertuudha kanaaf. Dhaaboleen siyaasaa fakkeenyaaf amma adda bilisummaa Oromoo wanni argatee jira. Eeyyama argatee jira filannaa keessatti akka naashinaal paartii ta'ee akka galmaa'ee jechaadha kan amma agarsiisaa jiran. Ji'oolee dheertuu kana keessatti dhaaboleen siyaasaa kun misoomsonni isaanii naannoo kutaa garaagaraati warruma Oromiyaa bulchina jedhuudhaan mo'umsa yaadaan mo'anna warra jedhanii haasa'aniitiin mo'umsa yaadaan mo'achuun gaafa dadhabamu hidhaati jiran yeroo isaan agartu jechaadha. Kan amma kana Dr. Mararaa isin agarte adda bilisummaa Oromoo isin agarte misoomsa isaanii malee keessa jiru baay'inaan warri sila aktiivili deemanii nama akka kaasuu danda'an. Qabeenyaan isaanii biiroon isaanii iddoo garaagaraatti cufamaa jira. Waraqata garuu argataniiru. Ji'oota dheertuu kana keessatti filmaati kun maal fakkaachuu danda'a jettee yaadame? Akkamittiin dhaaboleen siyaasaa kun of qopheessuu qabu? Dorgomuu immoo danda'u amma fakkeenyaaf mootummaa ennaa fudhattee mootummaan amma OPDO ennaa fudhattee qaraxa uummatarraa funaananii isa maqaa uummataan biyya alaatiin immoo kadhatanii deemanii kaampeenii godhachaa. Biizinasii biraan qaban. Isaan qabeenyaa qabu humna qabu. Mootummaadhaa fi dhaabni siyaasaa gargar bahee hin jiru seera biyya sanaa keessatti mootummaa biyya sanaa keessatti. Qabeenyaan mootummaa fi qabeenyaan paartii gargar bahee hin jiru. Kanaaf akkuma barbaadan ittiin gara barbaadanitti balali'anii yeroo barbaadan ga'anii ol geggeessu. Dhaaboleen siyaasaa warri kaan warri humna kana hin qabne dorgomuu hin danda'u haala kana keessatti akkamitti yaadame? Baay'ee galatoom. Itti deebi'aa waan kanaa kan duraan kaka'e qabxii tokko haga tokko uummata keenyaaf waan ofii keenyatti mul'atu irratti wagijjuu barbaada. Tokkoffaan mootummaan amma jiru kun Oromoo tahee Itoophiyaa bulchaa akka jiru kana. Oromoo tahee Itoophiyaa guutuu. Inni mataan isaatu iyyuu kijiba guddaadha. Maaliif impaayerettii san keessa kan jiru Oromoo qofa miti. Saba 86 xiqqaatee gara 7 kalaqahamu jira. Biyya tokko keessatti sabni 86 otoo jiru sabni tokkichi qofa akka jaarmaa inni saba tokkicharraa maddee biyya bulchuu akka hin dandeenye ifaadha. Garuu propagandaan kun maaliif deemame? Akeekni isaa maal inni kan duubaan jiru jedhu san uummanni keenya hubachuu qaba. OPDO'n waggaa 27 dabre kana guutuu Oromoo keessatti fudhatama waan qabaataa hin turreef Oromoon keenyaa miti jedhee waan beekuuf hojii isiin illee ammoo TPLF bakka buutee hojii TPLF wayyaanee hojjetaa waan turteef maqaa kanas jijjiirannee OPDO irraa ODPO of hin jenne uummanni keenya kun xurii qaleessaa sanirraa haga tokko qulqulloofne itti mul'achuu dandeenya kan jedhu akka tooftaatitti amma Oromootu aangootti dhufe amma Itoophiyaa kan bulchaa jiru Oromoodha. Oromoo waan ta'eef yoo mootummaan keenya kun kufe Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu biyya diiguu malee nuun jedhanii. Kanaafuyyuu waan qabdaniif waan dandeettan hundaan nu bira dhaabbadhaa jechuudhaaf uummata keenya ofitti harkifachuudhaaf tooftaadha kun tooftaa OPDO'n itti fayyadamte jechaadha. Yoo amma mootummaan kun kafutaa ta'uu nuti waan Oromoo taaneef Oromoo maqaatu badaa kanaafuu Oromoo bakka jirtu hundaan nu bira dhaabbadhaa jechaadhaaf taaktika isaan itti fayyadaman malee Itoophiyaa keessatti sabni tokko biyyattii guutuu bulchuu akka hin dandeenye ifaadha jechaadha. In fact wannummaan irratti qabsaahamaa bahee bara wayyaanes tahee bara achi durayyuu sabni tokko saboonni kun hundi otoo jiranuu biyya tana hin bulchuu kan jedhu. Kanaafuyyuu maqaa Oromoo balleessuudhaaf jecha warri propagaandaa kanallee oofuu Itoophiyaa Oromootu harkaa qabaa dabaree keenya jedhanii kun akkas godhaa jiran kan jedhu olola kana hundaa kan fide olola isaanii kana jechaadha. Oromoon sabaaf salmiin hagana hunda baay'atutti mootummaa biyya sanii ta'uu hin danda'u. It is impossible. Kanaafuu dimokiraasiin haa jiraatu namni hundumtuu mirgiree murteeffannaatiin ofii bulchee waliin buluu yoo ka jiraatu taate immoo fairship walqixxummaadhaan namni hanga tokko waan isaan maloo argatu wanni jedhamuuf kanaaf. So sun tokkoffaa kijiba tahuu uummanni keenya akka sirriitti hubatu. Tooftaan sun Oromoo irratti olola oofsisuu malee faayidaa biraa Oromootaaf kan qabne. Lammaffaan kan amma ka'e keessaa waa'ee genocide. Genocidein Dr. Teessoon duratti illee dubbatee jira. Already uummata tokko irratti duuluu yoo barbaadde categorize gootaan. Hammeenya isaa kana himta jechaadha. Uummanni kun uummata nama fixuu, uummata nama ajjeesuu, aadaan isaa guutuun nama ajjeesuu malee waliin jiraachuu hin beeku. Amma yoo agartanii jiraatan ololli ammaan deemaa jiru kun waanuma aadaa Oromoo gaariidha jennu hundumaa sirna gadaallee dabalatee guddifachaa dabalatee waliin jireenya hawaasummaa kana dabalatee kun hundumtuu sobaa. Oromoon takkaayyuu nama wajjin nagahan jiraattee hin beektu.
saboota biroo aadaa isaanii jijjiirtee afaan isaanii balleessitee yoo xiqqaate saba 28 guutuu barbadeessanii Oromootti deebisanii assimileeshiniin keenya kan Itoophiyaa santu irra gaarii tureyyuu Oromoon afaan isii qabattee akka haftu taasifnee jirra. Garuu isaan immoo saboota meeqa balleessanii haga ammaatuyyuu ammas saboota bade kanatu jira. Ammas wanni isaan deemaniif akkuma jaarraa 16ffaadha saboota biraa hundumaa balleessanii liqimsanii Itoophiyaa tana guutuu Oromoo qofa godhuuf deemaa jiru. Oromiyaa irrattis doolli amma deemaa jiru kun Oromiyaa saboota biraa irraa qulqulleessuudhaaf ummanni kun ummata badaadha. Amantiidhaan illee nutti ka'anii jiru. Ortodoksii jibbu, amantii kiristaanaa jibbu kan jedhu kana olola guddaa ummanni Oromoo akka waan nama fixuudhaaf aadaa isaa keessatti illee nama fixuu qofaaf jiraatutti walumaa galatti waanuma gaarii Oromoon hin qabdu jedhamu hundumayyuu cilee itti deebanii jiran. Kun immoo akka taasifamuuf maaliif tokkoffaa sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran hunda guutuu biratti Oromoo jibbisiisuudhaaf. Lammaffaa addunyaa guutuu biratti ummanni kun hamaadha. Saba tokkicha qofaa miti kan isaan jibbu. Saba hundatu isaan jibba. Amantii tokkicha qofaa miti amantii hundatu isaan jibba. Kanaafuu ummata hamaa kana balleessuu qofatu karaadha. Namoonni saba kanaaf dubbatanis warra hamaadhaan sanniini warra hooggantoota Oromoo wajjin including Jawaari dabalatee duulli deemaa jiru kun Oromoo akka Oromootti waliigalatti badiitu isaaniin malee. Kanaafuu tarkaanfii irratti fudhachuu isinis nu gargaara warri addunyaa irra jirtan akka isaan olii gadi hin sochoone godha. Paaspoortii keessa yoo qabaatan paaspoortii irraa fuudha. Mana seeraatti nu dhiyeessa. Mana hidhaa keessa nu galcha. Kaduu qabu immoo ajjeesaa wanni jedhu kun kaatagoraayizeeshinii jenoosaayididhaaf tarkaanfii fudhatamuu malee san nurra kaa'anii jiran jechaadha. Miidiyaaleen isaanii hundumtuu ajendaan isii tokkichuma har'aan kan ajendaan isaanii Oromoo Oromiyaadha. Isuma kana irratti ololaa jiru jechaadha. So the genocide is getting ready. Kun qophaa'aa jiru jarri. Kan biraa gama filannoo kanatti ni dabra waa baay'eedha wanni silaa irratti dubbachuu danda'amu. Waan OPDOtiin illee walitti hidhamee as keessa jira jechaadha. Waa'een filannoo dhugaa dubbachuudhaaf biyya san keessatti ammatti jaarmayni kufee caccabee mootummaas ta'uu dadhabe EPRDF. EPRDF waggaa 25-28 kana guutuu uummanni tufee innis tufamuu beekee nu jaarmaa tortorree shamnee jirra bulchuu dadhabnee jirra jedhee jaarmanchis akka jaarmaatti amanee ofii isaatiiyyuu akka bulchuu hin dandeenye amanee nutis shororkeessitoota jedhee haga ammaa jiraata jecha Dr. Abiyyiin illee dabalatee shororkeessitoonni nuyi aangoo irra turuudhaaf jecha waan silaa ta'uu hin malle goonee jirra jedhee amaneera. Uummannis kana ni beeka. Kanaafuu iyyuu namni qalbii qabu, namni muuxannoo gahaa qabu EPRDF humna jedhu kanaaf nama abbaa fedhayyuu nama dhuunfaas ta'ee gurmuu achi keessa jiru sagalee kenna jedhee nama nuyi. Because people have already enough experience. Waan isaan tahan muuxannoo isaanii waan qabuuf otoo namnummaan dhuunfaallee waliin dorgomee jara injifachuu akka danda'u already accumulated experience jechaan muuxannoon gahaan waan jiruuf akka jarri hin filamne beekamaadha. Rakkoon guddaan jirtu. Warri biraa qophii hanqina sababa san hin filaman yookaan immoo jara kan hin mo'atanii otoo hin tahin yoo dhageettanii jiraattan Dr. Abiyyi gaafa Ma'aazaa Birruun tala jedhamtu wajjin interview godhaa ture filannoo bara 2020 kana hin gootu mongootan jennaan eeyyeen goonaa rizaaltiin isaa yookaan immoo itti baanii isaa maal sitti fakkaata jennaan akkuma bara 97 namni du'uu hin danda'a garuu immoo nuti ittuma fufnaa. This is already determined. Akkuma bara 97 2005 akka Ingilizitti jechaadha filannoodhaan mohamuun kennani mala garuu ammoo nuti aangoo qabannee ittuma fufnaa kan jedhu kana already argisiisee jira. So isaan immoo hamanii otoo hin tahin isaan akka mohamanan shakkii takkayyuu hin jiru. In fact lolli amma isaan naannoo mara keessatti deemsisan kunuyyuu biyya jeeqanii achiin booda tasgabbeessineerraa nu caalaa akka biyya kana tasgabbeessuu danda'u hin jiru. Kanaafuu nu filaa jechuudhaaf taaktika godhan keessaa illee tokko jechuudha. Wanni irratti mul'atu. Ammatti wanni akka biyyi tasgabbii hin arganne isaan barbaadaniyyuu biyyi tasgabbaa'uu dadhabdeerti jedhee akka namni iyyee achiin booda mootuyyuu kunoo tasgabbeessineerra humni nu caalaa biyyattii tana tasgabbeessuu danda'u hin jiru filannoo amma sagalee nu kennuu dandeettu jechaadhaan ittiin uf dhaadheessuudhaaf nama lubbuu balleessaa jiran jechaadha. Jarri ni injifatamanii garuu achiin booda rakkoo fiduuf deemu akkanatti mul'atutti. The whole war waraanummaan amma deemaa jiru kun hundumtuyyuu waliigalatti lola mootummaadhaan deemaa jiru. Lola uummataaf uummanni walitti bu'aa jiru miti. Kan dhugumaan isin jedha wanni irratti mul'ataa jiru mootummaatu lola kana oofaa jira intentionally. Wanni inni kana godhuuf tokko akkuma duratti jenne federaalizimiin bifa kanaan jiru kun waan nu hin baafneef haa diignu kan jedhu kana uummanni amansiisuu barbaada. Wanti amma agartee silaa sirriin karaan sirriin waa'ee barnootaa irratti hundaa'ee wal keessa akkasiin jalaa hin makne malee sirriin silaa ijoolleen kan itti ramadamuu mala namuu naannoo itti dhalatetti naannoo itti guddatetti. Why? It reduces cost. Maatii isaaniitiif akka maatiin agartee geejjiba isaaniitiif mallaqa guddaan baafne akka ijoolleen karaa fagoo hin deemne lafa biraa haarawaa dhaqataniitiin baruudhaaf barnoota irratti xiyyeeffachuu dhiisanii lafa biroo deemanii baruudhaaf yeroo irraa guutuun hundumaa ijoolloodhaaf qusachuufu silaa ijoolleen naannoo Oromiyaatii dhufte hundumtuu yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti ramadamuu qabu.
kan naannoo Tigraayis achumatti kan Amaaras kan saboota biraatis. Bakka hanqinni jirutti of course akka namni barnoota hiree argatu bakka biraa fiduu ni dandeetta jira. Amma wanni deemaa jiru maalinni Itoophiyaa gudditti kaleessa Minilik uume jedhu san nama hundumayyuu achi keessatti cuubna yaanni jedhu kun waan jiruuf fuudhanii ijoollee Oromoo bakka silaa isaan itti barachuun malee irraa kaasanii bakka biroo fidanii bakka silaa nyaapni itti duulura geessanii achi fichiisaa jiru jechaadha. Kun dogoggora imaammata poolisii mootummaan sun hordofuu Itoophiyoon sun nama hundumaa Itoophiyoon sun aadaa Amaaraatii fi Abasiinii amma dursan cuubuudhaaf akeeka san keessaa madda. So hawaasni keenyayyuu hegereedhaafuu amma qofayyuu miti fuuldurumaafuu Oromoon naannoo ofiitti bakka ofiitti biyya ofiitti yuunivarsiitii ijaaratee saba ofii keessatti akka inni baratu nagaa isaatiif illee baasiis laa hawaasni keenya uummanni baasuuf illee kawaan hunda xiqqeessuu danda'u. Biyya faranjii kanatti bakka ati filattetti ramadamta malee biyya guddatte keessatti humnaan fuudhanii bakka tokko si geessanii akkanatti si Ameerikaansina yookaan ammoo si Jarmaneessina bakka biroo si geessina jedhee wanni jiru jechaadha. Namni bakka barbaade bakka isaaf mijatutti barata waan ta'eef. Kana gama yeroo laaltu yaada kee ammaa kana yeroo laaltu yaadi kee kan ilaalaa jirutti mootummaan amma jiru kun Oromoo bushuu waan hin dandeenyee fi dandeettii waan qabaataa jiru miti. Kanaaf uummati Oromoo filannaa isaa dhuftu irratti ilaalcha addaa akka inni godhee filannoo biraa akka inni filatu ilaaltamoo akkamitti ilaalta? Walumaa galattuu mootummaan fedhii hawaasichaa akka guutuu otoo hin taane fedhii namoota achi keessa ijaarama siyaasaa keessa jiranii qofa kan guutuu ta'ee natti mul'ata jechaadha. Rakkoo kanayyuu kan geessaa jiru isaa. So gama filannootti achi yoo sirriitti deebinu filannoon EPRDF yoo walittis makamuu baate ni mo'ama. Mo'amuu qofayyuu miti sirumayyuu naannoo san biyya san keessatti akka inni hin jiraanneyyuu uummanni hiriira itti bahuutu mala jechaadha. Maaliif ajjechaa kaleessaatiif hawaasni hanga tokko dhiifama godhee fi har'as ajjechaa itti fufanii jiru waan ta'eef hegereedhaaf sirumayyuu akka jaarmichi kun hin jiraanne kan jedhuyyuu hiriirri uummata keessaa ka'uu mala jedheet ni iyyaadha. Injiin isaan ni mo'amu garuu waan qawwee harkaa qabaniif jaarmoonni biroo gahaatti waan hin hidhatiniif akkuma bara 97 nuti itti fufna yaanni dhaadannoon Dr. Abiyyi jedhe sun fuulduratti dhufee biyyattii jeequmsa keessa waraana keessa seensisuu danda'a jedheetiin natti mul'ata. Wal dorgomuu dadhabanii yeroon isaan hanqatee jaarmoonni injifatamu kan jedhu mataa kiyya keessa jiru jechaadha. Already jaarmoichi kun kufee jira uummata biratti already sagaleen kennameera. Already vote of confidence in EPRDF irratti bara waggaa 3 abran dabare kana kennamee already uummanni lafaan dhahee jira. Akkuma duratti Dr. Teessoon jedhe aktivistoota kennatuyyuu herra guddinni jaarmoota siyaasaan alattillee dogoggora guddaadhaan jara kanatti qabsoo Oromoo kennine jedhanii OPDO'n bakka kana argattee amma immoo OPDO'n sun Oromoo keessaa durilleen ture amma immoo keessaayyuu bahaa jirti. Akkamitti bahaa jirti? EPP dhaabna jedhanii bara dargitti deebisaa jiran jechaadha. Akkuma Isapaakoon suutaan jaarmoota biraa liqimsee Isapaan biraa amma deebi'eera. Isapaan kun immoo uummata keenya keessatti duris fudhataman qabu hin arganne har'as argachuu hin deemu. Kanaaf EPRDF completely OPDO'n illee walumaa galatti Oromoo keessaa waan baateef jaarmoonni biroo Oromiyaa keessatti dorgomanii mo'uu ni danda'u. Sadarkaa biyyaattis ammoo saboota biraatiin wajjin walii tumsanii injifachuun ni danda'ama waan ta'eef EPRDF akka ilaalcha kiyyaatitti injifannoodhaan already filannoodhaan mo'amee jiratu natti mul'ata. Tolega, galatama obboleessa kiyya. Jireenya ammaatis garuma filannoo sanatti si geessa. Amma fakkeenyaaf gara dhiyaa innaa fudhattee humna waraanaatiin bulti. Oromiyaan walumaa galatti humna waraanaa jala kan isheen jirtu. Komaandi poostii jala jirti jechuudha. Oromoo yeroo inni yuunivarsiitii ta'u mana barnootaa keessatti afaan Oromoon haasaa deemuun illee ammas durii caalaa qaanii ta'etti argama. Oromoo yeroo sodaatetti jechuudha afaan. Mootummaa ani Oromoodhaa ani Oromoodhaaf dhabadhaa Oromoo biyya bulchaa jira jedhu keessatti ijoolleen Oromoo mana barnootaa dhaquudhaaf illee afaan Oromoo haasaa deemuun yaaddoo ta'etti jira jechuudha. Waan biraa dhiisitee. Keessaa yoo gara dhiyaa innaa dhattee gara Gujii keessa Boorana keessa innaa deemtee gara Walloo keessa innaa deemtee naannoora gara Shawaana keessa innaa ilaaltee rakkina akkasii baay'eetu jira jechuudha. Iddoo hundumaa jira. Isarraa immoo iddoo kan biraati iyyuu waajjirri isaanii cuccufameera. Ijoollee qabsaa'ota baay'een Oromoodhaaf bara dheeraa qabsaa'amanidha keessatti gidiraa argaatii jiran. Haala kana keessatti filmaatii ta'uu hin danda'u. Yoo hin danda'a ta'e of course karaa tokko argii gochuu dandeessa. Filmaatiin naa ta'ee nama lamayyuu nama shaniyyuu dhaaboleen siyaasaa kun argatanii at some point voice qabaatanii caffee Oromiyaa keessatti paarlaamaa keessatti rakkoo amma deemaa jirru kana keessatti rakkoo isaan Oromoo irraan gahaa jiran kana keessatti hundumaa uumamuu dadhaban iyyuu dhiibbaa gochuu hin danda'u kan jedhu argii gochuu hin dandeenya jechaadha karaa tokkoon. Karaa biraatiin hin ilaalu. Garuu walumaa galatti adeemsi isaan amma ittiin jiran kuni akka mo'uu hin dandeenye beeku OPDO'n mo'uu waan hin dandeenyee fi olola fuufuu yookiin waajjira namaa cufuuf hidhaatti jiru
haala kanaan dhuguma furmaati akkamitti adeema? Oromoon akkamitti wal ijaaranii sochootu fayyadamte yaada? Gaariidha Solomoon fayyaa ta'e waan filannoo kana gadi fageenyaan fuudhanii ilaaluutu namatti jira jechuudha. Filannoo kana mootummaan EPRDF yookiin Abiy amma hoogganu kun akkatti itti bahisaa isaa fi fakkaatu yeroo hedduu haasa'e. Yoo yaadattu taate fakkeenya inni fudhatee biyya Israa'el keessatti warri centrist ta'an warri gidduu jiranii majority akkatti ta'anii warri gara mirgaa jiranii nama 2-3 ta'anii warri gara bitaa jiran nama 2-3 ta'anii warri gidduu jiran suni akkaataatti biyya Israa'el jedhamtu sana bulchaa jiranii ibseetti akkaataan paarlaamaan Itoophiyaa maal akka fakkaachuu qabu ofiisaa predetermine godheeraa jechuudha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffate hojii. Warri finxaaleeyyii Amaaraa bakka bu'anii nama 4-5 karaa tokko ta'anii Adda Bilisummaa Oromoo barcuma amma ta'e xiqqoo tokko qabate gidduutti warri Izemaa fi isaaniin fakkaatan warri centrist ta'an immoo majority ta'anii paarlaamaa keessa akka isaaf taa'an barbaadaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qaba? Dorgomtoota isaa kan akka ABO fi warra kaaniin rukuchuutu itti jira jechuudha. Amma akka uummanni ofiisaa murteeffatu yaada paartilee siyaasaa warra dorgoman kana akka hin caqasne waajjira cufuu namoota jajjaboo hirmaachuudhaa danda'an uummata dammaqsanii paarlaamaa keessa galuu danda'an hidhuu namoota kaan ka hoogganoota ammoo doorsisuu jireenyumti isaaniiyyuu akka balaa keessa jiru itti agarsiisuutti jiru jechuudha. Doorsisuu jiran jechuudha. Filannoon haala akkasii keessatti gaggeeffamu dhuguma dimokiraatawaadha jechuun isin danda'amu jechuudha. Wanti isaan gochaa jiranii pre-designed itti bahii filannoo sanaa waan ta'uu qabudha design gochaa jiru. Uummata biratti jibbamuu, tufamuu, legitimacy dhabuu isaaniis sirnaan hubatan. Kanaaf maal gochuutti jiranii maqaadha jijjiirrachuudhaan maqaa jijjiirrachuun sun waan yakka isaanii fi jibbiinsa uummanni isaaniif qabu akka waan isaaniif jijjiiruutti akka tooftaa tokkootti. Baqneerraa, jijjiiramneerraa, jijjiiramuu isaaniis homa tokko uummanni fudhachaaf hin jiru. Kanaaf hin dhama'u. Dhama'u kana keessa ishuma jirtu sanayyuu sababa uummanni isaaniif beekamtii hin kennineef jecha mootummaadha jedhee fudhachaa waan hin jirre tufamuu isaanii, jibbamuu isaanii waan hubatanii fi waan haaraa achii gadi baasuutti jiran jechuudha. Tooftaan yowwaa TPLFin bakka sanaa kaasanis nama Oromoo of dura fiduun suni sababuma waan badaa jiru, waan caccabaa jiru, warraaqsa uummataa sana gara Oromoon gaggeessuutti dadhabee isa jedhu sanatti itti butachuu. Hanganaatiin achi immoo Oromoon abdii godhatee warraaqsa sana laaffisa isa jedhu akeekkataniiti. Dhugumadhaa deeggarsa aktiivistootaa fi jaarmiyaan Adda Bilisummaa Oromoo gara biyyaa galuuf abdiin xiqqoo mul'atte suni uummanni akka xinnoo ishee tasgabbaa'ee isaaniin ilaalu taasiseera. Amma garuu uummanni sirnaan waan isaan deemanii fi kana akka gaariitti hubachaa jira jechuudha. Dabni Adda Bilisummaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru. Dabni duulli waraana bilisummaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru. Dabni hidhamtoota Oromoo, qeerroo Oromoo kaa gartee gatii guddaa baasanii itti dhiiganii, itti cabanii bakka jijjiirama jedhamu kana fiduu gahan hunda isaaniiyyuu keessaa moggaa isaanii qopheessanii yakkamtootuma kaleessaa bakka jijjiiraa fi jiran jechuudha. Ammas bor iftaan ala amma waan tokkotu jira. Waan isaan jiran tokko irratti itti dabaluu dandeessa. Wanti keessumaa na dhibu tokko yeroo wanti tokko naannoo Oromiyaa keessaa kan namoota hidhamus yeroo rakkinni Oromoon hiriira Gaabas University yeroo rakkinni ta'us diinota keenyatu akkas godhaa jedhaniitu himatu jechaadha. Diinota keenyatu akka nuti wal lolu. Abbaa hidheeyyuu hin beekne. Amma deengatti mootummaan otuma warri mootummaa keessa jiran bilbila keessa akka bilbila naasa'anii
waa'ee Jawwar irratti abbaa akkas godhe hin beeknu seeratti dhiyeessinaa jedhanii haasa'u jechuudha. Akka waan mootummaan biraa jirutti. Diinota keenya yeroo jedhanii isaan nu miti yeroo jedhanii eewu kan Oromoodhaa yeroo. Kan Oromoo isaan irratti kakaasaa jiru akka waan diinni biraan dhiyeessaa jirutti kan gochaa dhiyeessaa jiru haala kana keessa isaan nu miti jechaa jiru Oromoo kana maaltu akka gochaa jiru itti yaada jechuudha. Edda waa'ee sanaa kaasteetti waliin. Baay'ee bareedaadha. Waan isaan jechuu barbaadan diinota keenya qaamotuma kana dura waggaa 27 waliin hojjechaa turan. Kan isaaniif ajajamanii Oromoo harka miila kutaa turan. Hiraarsaa turan. Nama meeqa ittiin galaafatan sana isaanuma ka waliin hojjechaa bahan kanadha. Ammallee ka'uma agartee barcuma tokko irra taa'anii sagalee walii kennanii waliin murteessanii raawwataa jiran sana TPLF ta'uu danda'a yookiin Amaaraa ta'u akkas fakkeeffachuudhaaf tattaafatu jechuudha. Garuu isaan akka tarsiimootti diina godhatanii kan ilaalan qaama filannoo kanarratti nu moohuu danda'a. Yoo moohamne immoo yakka kana dura hojjennee fi uummata waliin ta'anii seeratti nu dhiyeessuudhaa danda'u jedhanii warra sodaatan hunda akka diinaatti kategoraayiz godhanii takka shanee jedhanii waan maqaa adda addaa itti kennanii rukuchuudhaaf tattaafataa turan jechuudha. Kanaaf diinni kan isaan jedhani takka shanee jedhu takka shaneef TPLF waliin hojjetu jedhu TPLF immoo walumaan hojjetu harka wal qabatanii gaafa deeman agartaa jechuudha. Kanaaf diinni isaan abstract gochuudhaaf barbaadani ittiin rakkoo isaanii yakka ofii isaanii hojjetan jeequmsicha kana ni barbaadu. Maaliif barbaadu? Nu qofaatu rakkoo keessan isinii furaa. Yoo nuti jiraannedha nagahummaan keessanii kabajama. Kanaaf haqa keessan dhiisaati nagaa keessan qofaa irratti xiyyeeffadha. Namni haqa keessiin kabaja. Sababaan warraaqsi kunuu ta'u, sababaan fincilli kunuu ka'u, sababa haqa dhabeeti Oromoon jechuudha. Sababaadhuma haqa dhabnee fi sossoonne kana haqa kee dhiisiiti nagahummaa kee sii kabaja. Maal jechuudha? Oromoon gaaffii gaafata. Gaafa gaaffii gaafatu hidhame. Nan si hiikaa kana booda gaaffii hin kaasiini akka jechuudha. Sababaan hidhameefi suni gaaffiin suni yoo hin deebine haqa jechuun sana. Haqi suni yoo hin deebine nagaan koo naaf hin kabajamu jechuudha. Jilbeeffadhuuti jiraadhu. Akkan ani siin jedhetti akkan ani sii filetti jiraadhu. Waan kanaatiin achi immoo nagaa keetu boorahaa. Kanaaf nagaa argachuudhaaf waan ani siin jedhe na dhagahi ana filii ana jala jiraatta. Waan kanaatiin achi nagaan kee ni boorahaa isa jedhu agarsiisuudhaaf barbaadan jechuudha. Kanaaf Oromoon yakkamtooti kun bakka mataasaarra jiran kanatti nagaa argachuu akka hin deemne jala sararee hubachuu danda'u. Hubateera akka gaariitti jaroota kana filuufis hin deemu uummatarraa beekamtiin qabne legitimasi waan jedhamutu hin jiru. Kanaaf filannoo dhufurratti isaaniin darbatee kuffisuudhaaf qophaa'eera. Kana ilaalaniiru, arganiiru, hubataniiru. Kanaafoo akki sun hin taane gufachuutu jira. Namoota jajjaboo uummata ijaaran organize godhan facaasutti jiran jedhu. Waajiroota bifa kanaan naannoo waraanni bilisummaa Oromoo soso'u keessatti akka waraanni gadi dhaabbatee mirgi sabaa akka kabajamu akka hin goone akka qabsaa'ee uummata kana sossoosee irratti hin kaasne itti duulaa jiran itti milkoofne amma yoonaatti. Kanaaf humni falan ta'u akkaataan itti deeman kun hundi isaayyuu uummanni sirnaan ni beeka ni hubata kijiba ta'uusaa jechuudha. Hiree kenninaafi jedhee akkatti qabbanaa'etu jira yeroo gabaabaa fi amma garuu irra hubatee dammaqee waan aktivistooti jedhanii fi waan kaleessa jedhanii farra jedhanillee hubatee sababa isaan jaarmiyoolee siyaasaa biyyatti afeeraniif illee sababa isaa hubatee sababa waraana bilisummaa Oromoo irratti duulamaa jiruuf illee sirnaan qixeessee hubatee filannoodhaan jarri kun akka bakka gadi hin dhiisne ilaalaa jira. Filannoon haqaa, filannoon ka dimokiraatawaa jedhamu sunni akka hin gaggeeffamne ni beekama jechuudha. Isaan irraa filannoo dimokiraatawaa eeguu jechuun
buuphaa bullaallaarraa yookiin buuphaa bofarraa bullaallaa eeguudha jechuudha. Kanaaf dimokiraatawaa hin deemu haqi isaan bira hin jiru uummanni bakka haqi hin jirretti isaaniif beekamtii kennuudhaaf hin deemu isaan immoo aangoo sana gadhiisuuf hin deemanii aangoon nagaadhaan uummatatti darbuudhaaf hin deemu akka amma deeman kanatti yoo deemanii walitti bu'iinsa guddaa dhalachuudhaaf deema jechuudha. Dammaqiinsi uummataa sadarkaa guddaa jira. Isaan maqaa jijjiirrachuudhaan qofa yakki isaanii hunda akka irraa qulqullaa'u barbaadu. Kana uummanni sirnaan argeera. Filannoo keessatti akka wanti namoonni isaan dorgomanii fi jaarmiyooleen isaan dorgoman akka laafan dadhaban laamshaan barbaadu. Kanas uummanni sirnaan argaa jira. Jala jalaan nama bakka buufachaa itti dorgomee waatti bahuuf deema jechuudha. Filannoo hatuudhaaf jaarmiyoolee dadhabsuudhaan nutu filame jedhanii labsachuudhaaf tattaafatu jechuudha. Kanaaf predetermined paarlaamaan waan isheen fakkaachuudhaa qabdu sana booda akkaataatti biyya bulchan sana diizaayin godhatanii lafa kaawwataniiru. Kun immoo dimokiraatawaa miti jechuudha. Otoo filannoon hin gaggeeffamin, otoo yaadi sirnaan uummata keessatti hin deemin paarlaamaan waan isheen fakkaattu lafa kaa'u jechuun jalqabumaayyuu dimokiraasiin akka hin jiraanne afaan qawweedhaan waa hundayyuu furuudhaaf akka barbaadan mallattoolee agarsiisatu mul'ata jechuudha. Egaa galatoomii boleessa kiyyaa. Hedduu galatame Dr. Insar Muumee gara kennu fa'a. Haala rakkisaa kana keessatti obboloonni koo lafa kaan kana keessatti jechaadha. Akkaataa isaan itti deemanii biyyattii siyaasa biyyattii aangoo biyyattii kontiroolii gochuudhaaf adeeman humnaan deeman sana keessatti dhaaboleen siyaasa keenya adda bilisummaa Oromoos haa ta'u of course haa ta'u kan jeneraal Kamal Galchuudhaan geggeeffamus haa ta'u kan biraanis yoo jiraatan jechaadha. Wanta isitti adeeman kana akkamittiin harka ol qabatanii injifachuu danda'u yookiin miidhaa isaan gufuu isaan kaa'uuf deeman sana akkamittiin fakkeenyaaf amma inni fudhattee karaa isaan ittiin adeemanii agoobara yookiin immoo gaaddisa Oromoo tokko jedhanii kan isaan kaa'an jira. Gaaddisa sana keessa immoo isaanumatu jira. Karaa tokko immoo inni alaatu jira. Karaa asiiniin warruma gaaddisa sana keessa jiran miseensota isaanii hidhanii maal jedhu. Karaa tokko immoo hubannee irra gaaddisa tokko keessa jirra nuti tokko jedhanii immoo isaan ijjiin immoo taa'u jira. Gowwoomsa barbaarummaa isaanii sana akkamittiin dhaaboleen siyaasaa warri kaan hubachuu qabu akkamittiin itti maa'inni yaadatti qabdu. Ani akkan ilaalutti hamma ta'etti waliin mari'atanii waa tokkorra ga'uu yaaluun badiin qabu. Haa ta'u malee yaalii sanarraa waan nuti ilaallu tokko hin jira. Dura dabarsinee kanadha yoo jenne amma waan biraa fakkaachuu danda'a malee mee ani fakkeenya tokko fudhachuun barbaada argite. Gaafa uummanni fincila godhu, gaafa uummanni fincilu naga'e jedhu, fincila kaasu mootummaan tokko abbaa irree tokko yookaan mootummaan aangoorra jiru tokko yeroo sana maal godhaa uummata walitti fidee koottaan araaramnaa. Araara nagaa buusnaan araaramnaa. Uummanni sun yoo taa'e araaratti yoo taa'e warri qabsoo godhan sun hin badu. Mootummaan ufitti fidee waanuma isaan jedhan fudhateeti ufitti qabeetu deebisee isaa rukutaa'edha. Literaachariin biyya lafaarra jiru, saayinsiin biyya lafaarra jiru tokko. Lammaffaa nagaan kan argamuu danda'u, nagaan bu'uu kan danda'u, bilisummaan eegamuu kan danda'u qawweedhaanidha. Humna qawweetiin tikfatta bilisummaa kee mirga kee humna qawweetiin. Oromiyaa keessatti garuu qawween hin barbaachisu nuti nagaa barbaannaa nuti qawwee qabachuun barbaannu waan jedhu fakkaata. Uummatuma sana akkasittiin afaan faajjeessanii waggaa dheeraaf kun gurra irratti himameera jechuudha. Karaa biraa gaafa uummanni keenya fincila kaasu fincila kaasnaan walirraa cituu hin qabu jedha. Hamma gaaffiin suni deebi'utti dhaabbachuun qabuudha. Namni keenya immoo gidduutti beetas gabbaa yeroo kennaa fi yeroo kenninaa fi imaanaa kennineerraa akka sila
Jamaal jedhette jechuudha. Waan akkasii kuni gaafa ati lafarra harkisaa deemtu gaaffiin kee lafarra harkisamaa deemu sanarratti maaltu jira sitti fakkaate balaatu dhufaa deema jechuudha. Inni dhumaa balaan tokko qabsaa'onni keenyi aangawoonni keenyi waan isaan beeku irra jiru gaafa negotiationii gootu negotiationiin suni waan irratti walii galle sana eenyutu enforce godhaan jedhu sanatu gaaffii guddaadha. Eenyutu walii galtee okay walii mallatteessan waan fe'aa jedhan seera eenyu jalatti mana murtii eenyu jalatti security policy eenyu jalatti walii galteen kuni tikfamaa enforced ta'a isa jedhu sana hin beekan jechuudha. Namichuma isa ati waliin mallatteessite kanatu namichuma aangoorra jiru kanatu security nama harkaa qabutu court system judiciary system warra harkaa qabutu argite policing power warra harkaa qabutu media power warra harkaa qaban maallaqa resource waan hunda si caalaa harkaa qaban kana wajjiniin mallattoo keessa seente gaafa isaan sitti deebi'an karaatti qabduun malli kee maalii plan B qabaatteetta lafaa plan C qabaatteetta jennee gaafachuun nurra jira. Kanaan dura gaafa isumayyuu namoonni tokko yaaduma keessana kan jabeessu sirni gadaa jira. Ambareellaa guddaa Oromoon kan inni qabu kan Oromoon jala taa'ee ol dhaggeeffatu dhaaba siyaasaa kamiyyuu deeggareeti kan inni ol kabajuutu jiru. Isa jabeessanii isa jalatti gaaddisa sana jabeessanii ittiin jiraachuu jiru gaaddisa tokkodhanii kan biraa dhaabuun barbaachisummaan isaa amma kanatti akka isaan sirna gadaa sanaaf iyyuu dollaan agarsiisa kan jiran jiru jechuudha. Egaa institutionii Oromoo kanaan dura turan yeroo dheeraa turan yoo isa sanatti fayyadamaniiru ta'e silaa bareedaa ture. Anyhow walii galteen ati nama humna si caalaa qabu wajjinii walii galtee ati gootu riiskii baay'ee qabatee deema. Itti gaafatama baay'ee qabatee deema. Namichi kun yoo na dide maal na godhaadha. Yakka sana sitti deebisuu danda'a. Miidiyaan harka jira. Akkuma kanaan dura addi bilisummaa Oromoo baankii hate jedhanii himanidha. Waan hin fakkaanne. Waan feesiin jedhee sababii sitti barbaadee mana hidhaatti si gashuu danda'a jechuudha. Waan feesiin jedhee akka koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa kana fuudhanii lafaa kaa'anii nama miskiina fuudhanii nama goota Oromoo fuudhanii achi keessa kaa'anii cal jedhanii akka naman argineetti ta'anii asiimmoo nagaan hojjennaa jechaa jiru jechuudha. Kan waan akkasii kun hin deema hin jira karaa sana amma dhaabboliin warri amma walii mallatteessan kuni karaa kam walii galtee kana enforce gootu han jedhu sana karaa kaawwachuun dirqamadha yoo kana hin goone ta'e ammallee warra humna qabutu nama humna qabu nama miidiyaa qabu nama waan illee qabutu isatu mo'aa jechuudha. Inni karaa biraa ani dhumarratti jechuu barbaadu konfliktii keessa karaa inni amma galame kun qabsoon kun karaa inni deemuu danda'u kun maal barbaada uummanni keenyi gaaffiin uummata Oromoo kun qabsoon kun maaluma barbaada maali galiinsaa jennee yoo deebistee ilaalle dimokiraasiidha. Mootummaan suni Itoophiyaa dimokiraatessinaadha. Dimokiraasiin sun yoo dhufee uummata Oromoof bu'aa fiduu danda'u, bilisummaa fiduu danda'u, ajjeechaarraa dhaabuu danda'u, saamamuu buqqa'uurraa dhaabuu danda'u jennee yoo ilaalle deebiinsa lakkiidha. Lakkii irraa dhaabuu hin danda'u. Dimokiraasii 99 fidee jenosaayidii dhaabuu hin danda'u. Jenosaayidiin achuma wajjiniin jira. Dimokiraasiin warri seetilar dimokiraasii jedhan nama baay'ee fixanii ofii isaanii deebisanii gidduu isaaniitti dimokiraasii ofii isaanii dhaabbatanii. Dimokiraasiin garbummaa jala nama baasaa hin baasu. Dimokiraasiin mataansaa garboonfata. Dimokiraasiin otoo garbummaa jala nama baasa ta'ee bilisummaa namaa kenna ta'ee silaa gadaa qabna ture miti gadaan maali gadaa caalaa dimokiraasiin eessa jira biyya lafaarra. So kana maal jechuu kooti ilaalchi qabsoo keessa jiru kuni ilaalchi uummataa jechuudha. Jechuun koo public opinion yaanni uummata Oromoo kuni
hatamaa jiran natti fakkaata to some extent. Dimokiraasii miti nuti gaafachaa jiru. Bilisummaadha. Abbaa biyyummaati. Abbaa qe'ee ta'uu barbaada. Lafarraa buqqa'uu barbaadu. Namni na ajjeesuu barbaadu. Inni sun hundinuu walii galtee kanaan deebi'amoo hin deebi'usa jedhu. Yookaan waan isaan piroomisii gochaa jiran kanaan hin dhufamoon dhufasa jedhu uummanni Oromoo taa'ee tilmaamee mari'achuutu irra jira. Gadi fageenyaan qabsaa'onni Oromoo haa ta'u, beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo mataan isaanii kana hubachuutu irra jira. Karaa biraa dhaabbolii Oromoo gidduutti nagaa buusuun baay'ee barbaachisaadha. Bu'aa guddaa qabna. Maaliif ilmi Abiyyi yookaan ilmi ODP haa jennu maqaa namaa dha'uu koof ifama. Ilmi ODP tokko Oromoon tokko yoo bada ta'e inni sin bada. Aadaan Oromoon bada yoo ta'e aadaan ilma isaa hin bada jechuudha. Waan akka walootti wal jalaa balleessinutu qaba. Akka waloottis immoo waan walitti hirkannutu jira. Baay'ee advaanteejii waan akkasii. Waan wajjiniin hojjechuu danda'amutu jira. Yoo civilized ta'anii hojjetanii gadi ta'anii nagaadhaan hojjetan ta'an waan akka walootti wajjiniin qaban irratti hojjetanii waan hin arganne immoo gara fuulduraatti gaafachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Because diinummaa dhaabbataa wal keessaa hin qabnu argite. Diinummaa dhaabbataa namni nurraa qabu waan biraati. Warra bakka biraa jiranidha. Isaan kana wajjiniin dhaaboliin Oromoo wal tasgabbeessaa deemee kanarratti waliin saaxilluu, kanarratti waliin hojjennaa jechuun isaanii abjuu gaariidha jedhetaniin ilaalanii karaa koof. Garuu waan ittiin wal adaban, waan ittiin wal eegan yoo walii galteen kun cabe kanaan qabnaan jedhu suni bakka kaawwachuutu irra jira jedhetanii yaada. Kanumadhaan. Tolega, galatoomii Dr. Jamal, amma isuma amma Dr. Sarmuun jedhe irratti itti fufna jechaadha. Gaaddisa Oromoo yeroo jennee haasofnu dhaabolee siyaasaa keessaati. Dhuguma dhaabi siyaasaa Oromoo tokko ta'anii waliin hojjetanii wal bira dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhageettii qabachaa. Karaa tokko immoo inni ilaalte amma ga'achumaan nutti ceena. Har'a amma warri EPRDF fi walgahii biraa gaggeeffataa jirani. Walumatti qabnee haasofuu dandeenya jechaadha. Tokko ta'uudhaaf adeeman isaanii dhaaba isa afur ol ijaaramee jiru sana diiganii dhaaba tokkotti jijjiiruu yaadaa jiru. OPDO'n gaaddisa Oromoo isa jedhamu dhaabolee siyaasaa sana keessaati tokko. Garuu OPDO'n dhaabolee siyaasaa kan miseensota dhaabolee siyaasaa kan akka bilisummaa Oromoo fa'aa kan warra Dr. Mararaa fa'aa kana miseensota isaanii hidhaa jirti ajjeesaa jiru jechaadha. Gaaddisa tokko keessa siijin taa'ee nama si hidhaa jiru miseensa kee nama hidhaa jiru sababa tokko malee yakka tokko malee. Isaan ijjiin gaaddisa tokko jala taa'uu hin dandeessa moo isaan kee abaatee kophaatti gaaddisa biraa ijaarrachuu qaba Oromoon. Is that really work functionally ta'uu danda'a? Otuu OPDO'n isaaniin hidhaa jiru gaaddisi sun functionally ta'ee akka Oromoo tokko godhee tokko jechuu hin danda'ama. Warra isaan keessa jiran wajjinoo barcuma tokko irra taa'u garuu warra isaan jala jiran miseensa isaanii himuu hidhaa jiru akka gaaddisaatti ilaalamee akka tokko ta'anii waliin hojjechaa jirra jechuutti hin ilaalamuu hin danda'ama waan sana. Akka sana taanaan waliin hojjechuu hin danda'amu jechaadha karaa tokko. Sagaleen kee miyuutu gooteerta. So kana akkamittiin ilaaltame? Miyuutu gooteerta sagalee kee. Okay, amma dhaga'ama. Baay'ee galatoomi. Gaafiin kun silaa jirmootoo gaafanne irra baay'ee gaariidha. Jara keenya miseensota keessan isin jala ajjeesaa jiru, isin jala hidhaa jiru, isin immoo wajjin hojjenna jedhaa jirtu. Wanni kun hagam dhugaadha, hagam hojiirra oola kan jedhu silaa isaan otoo gaafanne hojii. Garuu akkanatti waan ofii kiyyaa tilmaamu waa baay'ee haa jedhu. An akkanatti fakkaatutti wanti qabsoo Oromoo mudate waan Cold War gaafa gartee Ameerikaadhaa fi Raashaan wal lolaa turan isatu mudate natti fakkaata. Warri diinaa warri qabsoon Oromoo fuulduratti akka hin tarkaanfanne warri qabsoon Oromoo gaafa akka ibiddaatitti bobaatee deemaa jirtu san konteen gochuu yookaan to'achuu barbaadan tooftaa itti baafatan. Tooftaan kun immoo gadi qabbaneessinee isuma keessatti innummaan wal diigee innummaan wal nyaatee akka of balleessu haa goonuu kan jedhu jechaadha. Containment strategy jedheen kana
Ameerikaan humna Raashiyaadhaa waggaa 70 guutuu dhaqxee qawweedhaan hin lolle. Directly fuulduratti deemtee hin lolle ololumaan isaanuma facaaftee isaan keessaa nama bitattee isaan keessatti basaasa gadhiistee akka isaan wal shakkan akka paartiin isaanii diigamu akka ilaalchi warri Sooviyeet matammaan isaatu jijjiiramee riifoormii goona jechuudhaan akka isaan wal diigan goosan jechaadha. Amma Oromoo keessatti wanti deemaa jiru waggaa 3-4 dabareen kana keessatti yoon ani ilaalu yoon ofii kiyyaa xinxallu qabsoon Oromoo kun deemee impaayerettii san bifasii jijjiiree ummatoonni sabaaf sablammoonni biyya san keessa jiran mirga hiree murteeffannaatiin bilisummaa isaaniitiin akka argachuu danda'an sadarkaa sanarra geessuu gaafa gahu mala nutti dhahan jechaadha. Malli guddaan nutti dhahame maalidha? Akkamitti qabsoo deemaa jirtu kana keessa humnummaan impaayerettii kana jaalatuuf tiksuu barbaadu afaan Oromoodhaa dubbatee jechoota qabsoo Oromoodhaa dubbatee hiriyyaa qabsoo Oromoo fakkaatee isii keessa seenee tokkoffaa qeerroo to'achuu danda'a. Qeerroo faarsee qeerroo kana mataa isaa akkamitti to'ata? How can we get into its own command structure? Akkamitti qeerroo kana akkaataa inni itti wal hoogganu? Poolisiin keenya akkamitti itti dhiyaata? Waltuun keenya akkamitti dhiyaata? Humni basaasa keenya akkamitti dhiyaata? Akkamitti infiltreet goona kan jiru kana tooftaadhaan istiraatejikaalii itti baafatanii aktiivistoota irratti bobbaafatanii humni kun humna riifoormistiidha, humna gaariidha, qabsoo Oromootitti makamaa jira kan jedhu kun asuma kame jechaadha. Ammoo ka agarru taate warruma silaa namni Oromoodhaa irraa herregate santuyyuu qabsoo Oromoo ofii isaatii to'atee gara ofii barbaachifatte jechaadha. Akkuma Ameerikaan Raashiyaa goote san Gorbaachoviin fidanii Raashiyaa akka barbaadanitti olii gadhadhahan san qabsoo Oromoo kennaa amma warri silaa nuti irratti qabsaa baane akka barbaadanitti olii gadhadhaa jiru jechaadha. Kan jaarmoota Oromoo illee as keessa jira. Istiraatejii kana keessa jira. Containment strategy. Akkamitti jaarmoota Oromoo kana isaanuma keessa seenne isaanuma walitti gargalchine tokko fira keenya fakkeessine ofitti qabne isa kaan immoo irraa ofirraa achi qabne innummaan ofii isaatiin wal diigee wal laaffisee wal nyaatee nuti immootu injifaataa ta'uu dandeenya. Yaanni mo'ataan isaan Dr. Abiyyi yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin hin odeessu kun akkamitti saboota kanneen namoota kanneen wal nyaachifne nuti immootu irra aannaadha. Irra guddaan tooftaa kana jira jecha. The containment strategy without doing anything isuma san humna san wal nyaachisuu kanatu keessa jira. Inni gaaddisaa kun illee cinaadhaan waan akkanaa kana keessa sanatti mul'ata. Maaliif yoo naan jettan ODP'n yeroo ammaatitti maqaa jijjiirattee ODP illee ofiin jettu namoonni kontentiin isaa tokkichuma. Yaanni achi keessa jirus tokkichuma. Namni waggaa 27 guutuu waan barataa bahe torbanuma tokkotti yookaan waggaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u. In fact, Dr. Abiyyi mataan isaa ka jedhe Albert Einstein kootii godhee yeroo tokko inni dubbate mataa rakkoo tokko hojjeteen rakkuma san hiikii furu jetteetiin yoo itti kennite furuu hin danda'u because it is the same thinking. Yaanni isaanii akkuma sanitti jira waan ta'eef rakkoo kana furuu hin danda'anii ammas rakkoon itti fufee jiru yaanni isaanii kanuma dur waan ta'eef jechaadha. Amma gaaddisa kana keessatti akka rakkoon kun furamuu hin dandeenye wanni garsiisa tokko maalinni ODP mataa isaatu mataadha. Gaaddisuma kanaafuu lammaan isatu hooggana jechaadha ODP'n. ODP'n immoo akkuma sama duratti jette Oromummaa keessaayyuu duruu keessa hin jiru TPLF'n bakka bu'ee jennee otoo jennu amma immoo siruma walumaa galattuyyuu maqaa waanuma qubee O jettu kanallee ofirraa haqee itti deeffataa jira jechaadha. Walumaa galattuyyuu Oromummaa keessaa bahee bakka biraatti seenaa jira. So gaaddisa kana keessaa jiraachuun hin deeman jechaadha. Kanayyuu maaliif tursiisan maachi keessa turanoo kanaan jettu taate akkanatti mul'atutti it is to contain. Jaarmoonni kunniin saba biratti akka babal'atanii hudda godhatanii wal dorgommii kana keessatti nu moone akka isaan nurratti nu Oromoo gargar hin kunne nu wajjiin jirra jedhanii akka isaanis dubbatan akka nuuf dubbatan akka hiriirri kun nutti irratti hin hammaanne akka command post nuti gaggeessine kana wajjiin furra jenneen achumatti keessatti uummata tasgabbeessine yeroo arganne EPP keenya kana ijaarannutti ittiin gadi qabbaneeffanna waan jedhaniin deeman natti fakkaata gama ODP'tiin. There is no any. Achumaan yoo haasaan hankeeti jechumaan itti naa dabali sa'aatiin keessa deemaa jira. Amma fakkeenyaaf tokko ta'aniin mootummaan TPLF fi dhaaboleen siyaasaa sun tokko ta'anii akka unificationii kan mootummaa paartii biyyoolessaa sanaa godhan. Haala sana keessatti amma Oromoo kan bushaa jiru caffee Oromiyaa kan bushuu dhaabota siyaasaa Oromoon filatee of keessaa baasee gaggeeffamaa jenna. Achi darbanii yennaanii jarri kun legitimeesii ni qabaatu isa booddee deebi'anii caffee Oromiyaa geggeessuudhaaf utuchi keessa jiranii geggeessuudhaaf legitimeesii ni qabaatu moo yookiin immoo qaama biraatti dabarsanii keessaa ba'anii dhaqanii filmaata biraa filatamanii guyyaalatti keessatti akkamittiin deemaa waan sinimee achumaan itti bu'iitii naa darbeedheeni.
Okay, si gaba sadaiga lama keessatti si tu yaala maal si yaala dheeresse fakkaata. So ta duraati jaarmanii tokko yeroo biyya bulchu maqaa qaba maqaa ittiin galmaa'e yookaan ammoo ittiin beekamu qaba akka ittiin filatame ODP'n hin jirtu taanaan seeraan walitti makamanii dhumnaan mootummaan Oromiyaa hin jiru. Because ODP maqaa jaarmaa saniitiin biyya bulchan waan ta'eef mootummaan hin jiru jaarmichi hin jiru. Jaarmichatu biyya bulchaa jira waan ta'eef maqaa ODP'tiin jaarmanii mootummaan jiru sun hin jiru caffeen Oromiyaa tamsa'e jechaadha. Haa ta'uuti ammoo heera jira. Heerri caffeedha ka sadarkaa federaalaattis ta'e kan naannoodha. Early election yookaan ammoo yeroo haalli hatattamaa mudate otoo yeroon hin gahin filannoodha ibsuu danda'ama jechaadha. Amma caffeen hedonnoo baatii 3 keessatti ta'e baatii 6 keessatti ta'e caffeen Oromiyaa yeroo mootummaan kufe bifa amma jennu kanaanuu ta'e bifa biraatiin mootummaan legitimacy yookaan fudhatama dhabe yookaan seeraan ammoo diigumsi dirqama irra gahee heeran guutu ta'e early election deemuu danda'a jechaadha. Jaarmoonni Oromoodhaa daddafanii uf qopheessanii filannoon ji'a 3 keessatti yookaan ji'a 6 keessatti deemee mootummaan Oromiyaa jiraachuu danda'a. Garuu ka ODP kufe jechaadha. ODP hin jirtu taanaan jaarmichi waan hin jirreef mootummaan ODP illee hin jiru. Kan sadarkaa federaalaallee sanuma EPRDF hin jiru taanaan mootummaan sadarkaa federaalaallee hin jiru. There is no legitimacy mootummaan waan hin jirreef early election yookaan ammoo filannoo atattamaa barbaachisaa jechuudha. Kana nan mul'ata. Tolega, galatoome boleessa koo jireenya gara keetti nama atisisuma kana. Legitimacy OPDO maal fakkaata? Isaan caffeen Oromiyaa caffee Itoophiyaa jedhamu isa booddee akkam ta'amu eenyu kan geggeessu achumaan immoo itti dabaleeti tokkummaa yookiin immoo gaaddisa Oromiyaas jedhu sana keessa utuu ajjeesaa jiranii akkamittiin gaaddisa sana keessa jiraachuu danda'u of kiyaa baasu moo yookiin immoo yoo dhaqanii walitti makaman gaaddisa sana keessa itti fufu jiraatanii itti fufu moo yoo jiraatanii itti fufan bifa kamiin itti fufu? Dhaaboleen siyaasaa warri kaanoo akkamittiin OPDO dhaaba Itoophiyaati jedhanii wajjin jiraatu akkamittiin ilaaltame? Gaariidha. Waan ulfaataadha wanti. Gaaddisni kun akka toftaatti walitti dhufe jedheetiin ilaalanii. Toftaa jechuun warri ODP yookiin mootummaas toftaadhaafidha. Akkuma Jamaal jedhee ittiin qabanii akka isaan hojii babal'ifatanii hin hojjenne. Akka isaan uummata biratti clearly hin mul'anne waliin jirra isa jedhu mul'isu maqaa isaanii wayyeeffachuu warra kaan immoo xureessu. Kun jechuun maal jechuudha? ODP'n yakka hojjechaa jirti. Kibba Oromiyaa fi Lixa Oromiyaa keessatti keessaa uummata hidhaa jirti. Waan hundayyuu walumaan goone isa jedhu jaarmiyoota siyaasaa kaanis waan isaan hojjetan keessatti waliin goone isa jedhu of protect godhanii hin qaban. Yeroo humna hin qabaanne keessatti wanti ati gochuu dandeessu jalqaba survive gochuu sitti jira, jiraachuu sitti jiraa fi tokkummaan Oromoo bifa kanaan tikfamtii jedhanii immoo sirratti ololu. Tokkummaa Oromoodha hin jaalatu namni suni yookiin immoo jaarmiyaan suni isa jedhu uummata keessatti propagate godhu waan ta'eef haalli itti dhiibamtee waliin teessisutu jira jechuudha. Toftaan inni sadaffaa isaanitti dhimma bahanii nuti tokko taanee diina achii nutti dhufuu waliin qolannaa waan jedhu qaban jechuudha. Wanti isaan diina jedhanii immoo galgala immoo waliin taa'anii jaarmiyaa tokko keessa jiranii walitti immoo baqnaa jedhu gama sanaan. Egaa kana gaafa ilaaltu toftaadha jechuudha. Biyyittiidhuma kanayyuu akkaataan siyaasi kun manipulated itti ta'uyyuu gaafa ilaaltu duubarra maaltu jira? Namoonni dur EPRP keessa turan kan akka Andaargaachoo fi Biraanuu fa'aa akkaataatti dargiin survive godhe sana gorsuutti jiruutti ni hubadhaan jechuudha. Akkuma Ma'isooniin qabatanii EPRP rukutan achi booda dargiin Ma'isooniin rukutee ofiisaa paawarii yookiin humna ta'ee bahe sanatti akkaataan isaanis toftaan wal fakkaata bara dheeraa duratti dhimma bahame waan dhimma bahaa jiran fakkaata. ODP qabatanii ABO uummata biratti xureessu, jibbisiisu
akka qophaa'u tolchuu gaafa sana fixatan immoo ODP dhumayyuu liqimsu akkuma agartee qurxummiin inni xiqqoo isa guddaa ittiin nyaatamuu sanatti jechuudha. At the end of the day wal liqimsanii dammaramanii walitti jechuudha tokko ta'u. Sun immoo impaayeri Itoophiyaa ishee guddittii maqaa guddaa qabdu sana ka Amaarri keessatti mataa ta'u aadaan Amaaraa calaqqisu sana tolchu. So bakka kanatti waan ati kaastetu jira. Dhaabboleen siyaasaa maal gochuu dhagahu akka Oromooti. Jalqaba survive gochuudha qabu. Survivaliin isaanii suni jara kana waliin taa'uudhaan ni ta'amoo uummata biratti ejjennaan keenya kanadha, kaayyoon keenya kanadha. Isaan immoo kana barbaadu jedhanii clearly himuutiin ta'a isa jedhuun ibsamaa jechuudha. Uummanni guddaan maaliif akka bakka sana taa'an ni hubataaf. Otoo filannoon haqaa gaggeeffame abbaa filatu beekamu. Gabaabsaa adeemnu dhiifama isaatiin ni jalaa sukkee. Kanaaf maal jechuufi olaantummaan uummataa akka kabajamu akka uummanni sagaleesaa sirnaan kennatu gochuutu barbaachisaadha. Amma hani dagaagaa jiru olaantummaa dantaa aktiivistootis dantaa isaanii keessa laalla. Warri ODP kunis akkataatti paawarii irra turanii dantaan isaanii tikfamtu sanarratti hojjetu. Kanaaf wanti araara jedhamee waliin tataa'amu kuni toftaadhaaf ni fakkaata. Uummata garuu confuse sababa godhuu fi uummanni sirnaan waan jiru hubatee akka sagaleesaa abbaa barbaaduuf kennu gochuutu barbaachisaadha jechuudha. Look, gaaddisni kun biyya alaatti jalqabame dhugaa dubbachuu. Oromo Leadership Convention jedhamee Jawaar fa'aa oofaa turan sanatu waanuma isa fakkaatutu bifa jijjiirratee biyya keessatti edda jaarmee waliin mormitootaa seenanii booda bifa jijjiirratee dhufe. Achi keessatti waan lafa kakaa'uu qaba achi keessatti. Kan waraana bilisummaa Oromoo akka hin hidhanne qaamni hidhatee biyya kana keessatti socho'uudhaa fi humnaan tarkaanfii fudhachuudhaa qabu mootummaa qofaadha. Article 5 irratti jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Mootummaa legitimacy hin qabne uummatarraa mootummaa caccabaa jiru jaarmee waliin siyaasaa fi gaaddisni kun legitimacy kennuufiif tattaafataa jechuudha. Kun akka tokkotti uummataa fi jaarmee walii uummata biratti fudhatama qaban adda kutuwaa deemuu faa fakkaata jechuudha. Kanaaf jaarmee waliin Oromoo waan isaan gochuudhaa qabani akka fedhettu uummata isaanii qaqqabani maaliif akka waan kana tolchaa jiran hubachiisuun barbaachisaadha. Akeeka isaanii kaayyoo isaanii sirnaan hubachiisuun barbaachisaadha. Uummanni jalaa hidhamuu danda'a, waajirri cufamuu danda'a. Itti wareegamuudhaa fi qophaa'ameeti jira. Uummanni wareegamuudhaa fi qophii qaba. Gara filannootti deemuu keessatti waan jarri godhan hundayyuu saaxil baasaa. Miidiyaaleen akka keessanii kunillee sirnaan waan deemaa jiru uummata hubachiisa. Uummanni waliin socho'ee sagalee isaatiin namni inni filate qofa akka paarlaamaa keessa galu namni inni bakka buuse qofa akka mootummaatti bakka isaa bu'ee hojii guyyuu akka murteessu tolchuun barbaachisaa waan ta'eef kanarratti qulqullinaan uummata hubachiisuun barbaachisaa ta'uu dhaamaa jechuudha. Yerootu gabaabbatee yeroo kaanitti deebine ta'e malee innoo bal'aadha. Tole galatoomaa dhiifama Dr. Isar Mugaa dhiifama yeroo biraa walitti deebina. Bal'aadha innoo wanti haasamu waan baay'eetu hafe iyyuudha. Kanaa hin jalqabamne iyyuudha. Walitti deebina jedheen abdii guddaan qaba. Egaa keessumoota keenyaa hordoftoota satalaayitii ONN galatoomaa waan wajjin turtaniif isiniin jenna. Yaada obboleetikoo har'a dhiyeessan irraatii barnoota akkasiin argattan yookiin hubannoo akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Yeroo biraa hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon turaan isin jedha. Ani Salaamuu Namarraati. Nagaa Waaqayyoon bulaa.